Dr. Kadida Show. Hayye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Showdha. Dr. Qadiidaa Show sagantaa adda addaatiin keessumaa adda addaa torbanitti guyyaa 2-3 Oromiyaa News Network ONN irratti qabatee isinii dhiyaatu har'as qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'a tokko Dr. Qotsee Abdiisaa jedhama. Akkanumas isa kanaan duras beektu asirratti yeroo adda addaa dhiyaateera. Inni itti aanu Dr. Moosisaa Agaati. Inni sini beektu fuula waggaa argitanii akkanumas obbo Raggaasaa ol jirraati. Obbo Raggaasaas yeroo adda addaa Dr. Qadiidaa irras ta'ee miidiyaa adda addaa irratti dhiyaatanii ibsa adda addaa kennu. Isin hundumtuu affeerraa Dr. Qadiidaa Show fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Galatoomii Dr. Qadiidaa. Galatoomii Dr. Qadiidaa. Ayyee baga nagaan nu eedde. Tole gaama sagantaa keenyatti seennaa. Sagantaa gaanarra isin dhiyeessuu barbaadee fi yeroo ammaa kana social media irrattis ta'ee miidiyaa adda addaa irrattis uummatnis bilbilaniis karaa adda addaa iimeelii karaa feesbuukis ergaa jiru keessatti naannoo lixaarraa yeroo ammaa kana filannoon deemaa jira, filannoon dhufuuf jira. Dhaabbileen Oromoos ta'ee dhaabbileen adda addaa yeroo ammaa kana yeroo uummata keessa deemanii waa'ee filannoo barsiisuudhaaf qophaa'aa jiranitti mootummaan immoo ibsaa nurratti kutee, bilbila nurratti kutee, bishaan nurratti kuteetiin yeroo ammaa kana immoo waraana nurratti banee baay'ee nu rakkisaa jira, nu dararaa jira jedhaniitiin uummanni maaloo maaf nuun dubbattanii jedhaniitiin yeroo baay'ee natti erganii na gaafachaa jiru. Mee kan akkamitti ilaaltu mee isin Dr. Qotsee sirraan jalqaba. Hayye Dr. Qadiidaa Show carraa kana nu kennitee asirratti argamne dhimma uummata keenyaa akka dubbannu waan nu dandeessisteef galatoomii jedha. Eeyyee akkuma atu jette uummanni keenya yeroo ammaa gara lixaa fi keessumaa gara lixaa gara kibbaallee dabalatee rakkoolee almost waggaa tokko ol ta'e mootummaa kanaan hedduu keessumaa militarii mootummaa kanaan hedduu dararamaa ture, ammallee dararamaa jira. Keessumaa immoo guyyaan I think 5 darban immoo haadhuma saayyuu lixarratti ibsa internet irraa kutuudhaan bilbila irraa kutuudhaan lola hamtuu uummata irratti gaggeessaa jira. Sababni kun immoo sababa nageenya eegsisna jechuudhaan waan sababa godhatanii uummata keenya irratti deebisaa turanidha. Kuni silaa etoo mootummaan kuni filannoon dhufu sirna dimokiraatawaa fi fair and free elections jedhu gaggeessuudhaaf fedhaa fi karoora ta'uu qabaate yeroo kanatti yeroo rakkoon illee yoo jiraate rakkoo sana karaa nagaa karaa sirna dimokiraatawaa ta'een hiikee gara furmaata waaraa uummata hundumaaf ta'uu malu gara sana kan gaggeessuu irratti kan hojjetu qabu ture. Garuu amala mootummoota dhufaa darbaan argine biyya sana keessatti ka beeknu gara isaa nageenya tiksuu dhiisanii amma jeequmsa lola hin barbaachifne gochaa jiru. Kun egaa kan agarsiisu filannoo dhufuuf rakkoo uumuudhaan tarii naannoo lixaa sanaa fi giddu galeessa kana filannoo alallee godhanii iddootti filamuu hin dandeenye tokko yoo jiraate haala kanaan uummata gowwoomsanii uummata amansiisanii gara filannootti deemuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa isaaniif qabu hin
hin jiru jechuudha. Keessattuu garuu kuni akkanuma ta'ee otoo jiru rakkoon uummanni keenya amma keessa jiru garuu hedduu yaaddessaa fi hedduu ulfaataa haala ta'e keessattidha. Haalli achi keessatti ta'aa jirullee gargaarsa uummata biraa uummata Oromoo naannoo biraa jiraniif akka hin qaqqabne uummata addunyaaf illee akka hin qaqqabne intarneetiif bilbila irraa kutuudhaan waan gochaa jiranii kun hundumtuu gocha genocide jedhamu kan duguugaa sanyii isa gaggeessaa jirudha jechuudha. Kun egaa uummata keenyaaf mootummaan kun duris waan hojjeten qabu ammas waan hojjetaa jiru qabu fuuldurallee uummata Oromoo waa hojjechuuf akka hin jirre ka agarsiisudha jechuudha. Filannoo kanatti illee dhaabboleen siyaasa adda addaa haala tasgabbaa'een poolisii isaanii karooraa fi kaayyoo uummata isaaniif qabanillee uummata keessa deebanii akka hin ibsanne akka ta'uudhaaf jecha ta'e jedhanii mootummaan tarkaanfii fudhatedha. Kanan jedhuun amanaa. Kanaaf uummanni Oromoo kalixas jiru silas qabsoo keessa jira, kibba jiru silas qabsoo keessa jira. Inni naannoo biraa jiru ka'ee uummata kana bukkee dhaabbatee deeggaruu akka qabu gara yoo danda'ame gara sirna fair and free electionitti ka geessu gara sanatti mootummaa kanarratti dhiibbaa akka godhu waamicha qofa hawwii kotti jedha. Galatoomii Dr. Moosisaa Magaa Dr. Qosxeen jedheera. Garuu mootummaan kan jechaa jiru gaafeerii ta'uu fan isaan ibsanis idde bu'aan mootummaa nu biran jiru ammaa fi nuti allolaa jirru warra shiftaadha jedhu. Shiftaatu naannoo sun jira. Uummata keessa hokkateetiin shiftaa lolaa jirra malee uummata tuqaan jirra jedhu. Kana wajjin wal qabsiiftee akkamitti ilaalta? Mootummaan shiftaadha jedhee shiftaa mootummaa jalatti buraan jiru. Shiftaa sun nagaa fiduudhaa fi uummata daraaraa jiru jedhanii odeessu. Kana wajjin wal qabsiiftee akkamitti ilaalta? Haa ta'u isaan jette deebii kennuudhaan dura baakgiraawundii masaa irratti kan amma Dr. Qosxeen jedhe irratti dabaluun barbaada. Kunis maalinni uummanni Oromiyaa lixaa fi uummanni Gujii akkasumas uummanni Booranaa rakkoo hamtuu keessa seenee jira yeroo ammaa almost waggaadhaaf deema. Mootummaan kun waraana humnaa olitti bobbaasee yoo rakkoon nageenyaa jiraatullee karaa milishaa fi karaa poolisiitiin furuu utuu danda'u humna waraanaa kan waraana daangaa ittisuudhaaf leenjifame fuudhee itti bobbaasee qe'ee uummataa keessa deemee uummata kana nageenya uummataa kana jeeqaa jira. Warra wal lolan wajjin illee miti dhugaa dubbachuudhaaf odeeffannoon nuti qabnu uummatarraa nus akka inni itti gabaasaa turree yaadataa Dr. Qadiidaa naannoo Gujiittis naannoo lixa Oromiyaa irrattis wanti deemaa jiru uummaticha gidirsuudha. Qabeenya uummataa saamuudha maqaa sakattaa jedhuun. Sakattaa jedhanii mana abbaa barbaadanii keessa seenanii qabeenya isaa irraa saamu. Namni amma inni command post san jedhan sanatu jira. Command postii kana jalatti seerri ni eegamu. Abbaa barbaadetis sakattaa, abbaa barbaadetis ajjeesaa, milishaan gandaallee akkasii ajjeesuu fi aboon kennameeraafi. Kanaaf ati eenyutti iyyachuu hin dandeessu. Naannoo sana miidiyaan dhaquu hin danda'u. Manneen uummataa bal'inaan gubaa turanii fakkeenyaaf nullee gabaasaa turree nama gaddisiisu garuu miidiyaa jalaallee immoo dhoksaa jiru. Miidiyaan naannoo sanatti argamuu hin danda'u. Namni hidhamu daangaa hin qabu. Namni amma naannoo dhiha Oromiyaa fi Wallagga lixaa akkasumas illee naannoo giddugala kana naannoo Salaalee dabalatee Gindabarat kana qabatee naannoo kanatti illee uummata irratti gidiraan geessifamaa jiru akkuma kana hidhuu, ajjeesuu, reebuu kanadha kan deemsifamaa jiru. Qaamaa hir'ee. Maal qabna kanaaf jechuudha? Well, maali kuni gabaasaa turre nullee namoota warra reebaman, warra hidhaman, warra fakkeenyaaf dhiyoodhuma kana kan ijoollee daa'ima waggaa 5 waggaa 10 waggaa 8 waggaa 10 dheengadda
miila irraa kutanii gabaasa waanuma daangaa darbee irraa kan dhageenyu jechaadha. Uummanni immoo bal'inaan odeessa. Bal'inaan abbaa barbaadetti bilbiliitii yoo yeroo bilbilli hojjetu jechaadha. Sayyummaa bilbilli hojjetu yeroo bilbilli hojjetu naannoo sana uummata jiraatu yoo gaafattee uummanni gidirfamaadha jira. Gujiis ta'ee, Wallaggas ta'ee, Booranas ta'ee dhiha Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa irratti hidhattoota qallabdanii karaatti hidhattoota shiftaa jedhu isaanii shiftaa quunnamtanii yookaan immoo kaleessa shiftaan mana kee biratti argamee jechuudhaanii sababuma atiyyuu shiftaadhaa keessumaa dargaggoo yoo ta'an yoo argitee taati mataan keellee yeroo darbe dargaggoo tokko naannoo Innaangootti ani isaan godhan mataa goofaree sababa godhatee naannoo sanaayyuu baqatee akkatti jiraatu dhabee dargaggoonni yeroo kana jireenya yeroo dadhaban jireenya yeroo itti hammaatu naannoo biraatti baqatu. Maaliif jiraachuu hin danda'an? Yeroo isaan deebi'anii isin warra waboo turtanii bira dhuftanii jedhaniitu inni hidhuu inni raarsu. Kuni waanuma of course ani achi hin jiru garuu immoo guyyaa guyyaatti waan dhagaa oolluudha kun nullee kabaasa kan turredha. Haadhaaf intala walitti gudeedu kan jedhu bal'inaan odeeffama. Kuni miidiyaa irratti illee yeroo adda addaa kuni beekamaadha bare. Lafa waraanni itti bobba'etti ati akka isaan minxaafii si hafanii si kunuunsan irraan eegdu. Waraana qawwee qabatee jiru tokko intala qoraan cabsuudhaaf yookaan immoo warra ishee ergamtee yookaan immoo mana barumsaa dhaquudhaaf karaarra qophaa ishee adeemtu tokko yoo arganii waraanni akkasuma godha. Beekamaadha hin beekna. Dhiyoodhuma kana seera hin qabne godha malee seera waraanaa seera addunyaatiin akkas gochuun irra hin turre. Akkas gochuun irra hin turre garuu gochaadha jiru. Deengadduma muggii naannoo muggiitti ONN kana irratti illee gabaasneerra yaadatte yoo ta'e naannoo muggiitti haadhaa fi abbaa warraa biratti hidhaniiti haadha biratti haadha manaasaa biratti gudeedaa turanii jedhani. Kun yakkadha. Yakka daangaa hin qabnetu namarratti hojjetamaa jira. Dogoggorri tokko Oromoon keenya kun bal'inaan hojjetu tokko maal inni yoo jette Oromootu Oromoo ajjeesaa jira, Oromootu Oromoo hidhaa jira kan jedhu tokkodha dubbatu. Kun dogoggoradha. Mootummaan achitti kan inni bobbaase Oromoo otoo hin ta'in waliin makaadha yoo maxinnaate. Isayyummoo warri Oromoon baay'een isaanii sababa ijoollee bosonatti jiran kanatti simpataayizii godhu dhaqanitti dabalamu jedhanii waan shakkaniif saboota biraati. Ajajoonni immoo keessumaa ajajoota Tigraayifaa akka ta'anii oduun bal'inaan ni jira. Warrumti Tigraay amma irraati baqatanii Tigree biyya isaanii dhuunfatanii jiran kun ajajoonni isaanii immoo mootummaa Itoophiyaa keessa ta'aniitu mootummaa amma uummata hiraarsu kana ajaju akka barbaadanitti ajjeesu. Akka diinaatti ilaalu jarri kun qotee bulaa. Inni kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun wayyaawaa deematoo jedhamu ittuma hammaachaa uummanni sun garatti jiraachuu dhabaa deemaa jira jechaadha. Waa'ee filannoo dubbatte boodatti dhufuu dandeenya. Garuu akka kanatti filannoon akkamittiin gaggeeffamuu danda'a annaaf hin galu. Kanaaf gaaffii keetti deebi'uudhaaf irra na deebii gaaffii keeme. Gaaffii isa qosxeen jedhedha. Ragaa maaltu jira? Uummata isaan shiftaadha jedhu. Shiftaa waraanaa mootummaanii. Mootummaan yaadannoo shiftaa waraanuu kan inni sun bulchuudhaafi. Gaaffii kee yaadadde mootummaan kuni kan inni jedhu olaantummaa seeraa kabachiifnaadha. Warra nu lolanti jirudha. Well and good. That's a fair game. Otoo warra bosona jiran sana duwwaa single out godhanii isaanii lolanii saba immoo saba sakaan saba sanagaa kanaaf immoo otoo kunuunsa godhanii kun rakkoo hin qabu. Abbaa feete bilbilimee dambidolloo gaafadhu gidaamii gaafadhu naannoo qeellam wallaggaa naannoo wallagga dhihaa najjoo gaafadhu abbaa barbaadde bilbilii gaafadhu uummata nagaadha kan isaan dararaa jiran. Warra hidhatee isaan lolu sana ammaa otoo lolanii silaa rakkoo hin qabu.
nageenya eegsisnaa maqaa jedhuun seera barii seera olaantummaa seeraa kabachiisnaa inni jedhanii qaama ofii isaatii olaantummaa seeraa kabajutu olaantummaa seeraa kabachiisa. Kan ofii isaatiiyyuu seerri maal akka ta'e hin beekne kan waraanni isaanii akkuma barbaade ofiin bulaa yoo barbaade saamu yoo barbaade ajjeesu yoo barbaade gudeedu olaantummaa seeraa maal kabachiisa. Odeeffannoon nuti qabnu immoo dhuguma dubbachuudhaaf ani achi hin jiru garuu odeeffannoon abbaa feete bilbilii gaafadhu warri bosona jiran nu gidirsan jedhee kan dubbatu mootummaa duwwaadha. Kan warri mootummaa bosona keessa jiran ijoolleen waraana amma isaan shiftaatti jedhan kuni of course kaayyoo mataa isaanii qabu. Jarri kuni dhugaas ta'anii itti amanuu dhiisuu dandeessa kaayyoo isaanii. Garuu kaayyoo uummataa bakkaan keenya jedhaniiti kan isaan lolan. Malee dhimma dhuunfaa isaaniitiif miti kan isaan lolan. Ani ofii kootii ammana ofii kootii odeeffadhee irraa qabutti sooshaal miidiyaa irrattis waan an argutti waanuma namoota irraa dhuunfaadhaanis argetti tokko kan warri bosona jiran uummata nagaa gidirsan kan jedhu dhaga'ee hin beeku. Mootummaatu sobee akkas jedhee hadheessa. Dhugaan dhugaadhaa bara. Haqni haqa dubbachuu qabna. Uummanni keenya immoo haqa kana ni beeka. Eenyuun iyyuu gowwoomsuu hin danda'an. Of gowwoomsaadha jiru. Sagaa konfirmii gochuuf karaa mootummaas dubbifneetiin gara fuuldura hin gaafanna kana. Uummanni kana jechaa jira. Maalitti ilaaltu uummata daraartuun jedhu karaa mootummaas gaafannee feerii ta'uuf isinii dhiyeessina. Obbo Raggaasaa atu akkamitti ilaalta waa'ee uumama naannoo lixaatti deemaa jiru kana uummata irratti daraaramni ga'aa jiru kana? Well, ani akka addaatti ni ilaala. Karaa tokko bakka irraa jalqaban illee baay'ee nama rakkisa. Amma doktorooti lamaan kan isaan jedhanii mootummaatu kana godha mootummaatu uummata dararaa kan isaan jedhan dhuguma mootummaadha kan uummata dararu sanatti nan amanaa. Ani immoo sana caalaatti mootummaan kun akka mootummaatti jira jedhee sababiin hin amannee fi mootummaan amma jiru kun ani mootummaa Itoophiyaadhaan jedhu kuni addatti uummata Oromoo keessaa immoo amma duula naannoo kibbaaf dhiyatti godhaa ture keessatti lola inni uummata naannoo dhiya Oromiyaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran irratti bane waan gara seenaa dudduubaatti nu deebisudha. Sababiin isaa uummata Oromoo addaan qoodee bitaa ture mootummaan Itoophiyaa baroota dheeraadhaaf tokkummaan Oromoo akka inni tinne Oromoon akka waliin beekne Oromoon dhiyaaf ba'aa akka waliin beekne bifa kanaan kan inni biyya Oromoo qabatee waggaa 150 sirni sun kan inni bite. Haa ta'uti uummati Oromoo qabsoo isaatiin dhiyaa ba'aatti wal baree kaabaa kibbatti wal baree daangaa Oromiyaa jedhu sararatee qabsoo kanatti haala inni jiru keessatti baroota 27 darban kan ture ni beeknaa. Har'a jijjiiramni xiqqoon tokko mul'ate jennee yeroo nuti mootummaa kana waliin tariitii hojjennee Oromoonis mootummaa kana waliin hojjetee furmaata waaraa akka dhumaa fida yeroo jedhame irratti jarri gara duubaatti deebi'anii seenaan inumayyuu seenaan ofiisaa ofirra deebi'ee ripiitii of gochuutti gad deebi'ee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani ifattan dubbadha. Naannoo Wallagga irratti lolli amma ka'e kuni kan arra ka'e miti. Mootummoota Itoophiyaa darbaa dhufaa naannoo kana addatti. Eliitii naannoo kana addatti. Bifa kanaan immoo namni naannoo kanaa lakkii Wallaggaan akkas gootan jedhee akka inni ka'ee uummata Oromoo sakaan irraa akka inni wal qoodutti dhumarratti Abiy Ahmed istiraateejii dizaayin godhee garuu warra jaleesaa warra akka Daani'el Kibret warra akka Bu'aa Yaalaw warra akka Nugusuu Xilaahun kaan immoo kan gaaddidduun isaanii hin beekamne kanneen riziraajii dargii turan warra akka Kaasaa Kabbada fa'aa akka duuba jiran seenaa keenya keessatti Oromoon kan inni Oromoo naashinaalizimiin kan uummanni jalqabeeyyuu sababii eliitii warra gara dhiyaa kanaanii jalqaba kan baratte jiratti kanadha. Eliitii Wallaggaadha. Probleemii kana hundumaa nutti fide warri jedhaa ture har'a Abiy Ahmed fuuldura isaanii ta'ee mootummaa Oromoo fakkeessee garuu isaan jala yeroo inni ofii hiriirsa kanatti carraa waan argatan itti fakkaateetu. Seenaa biyya sanaa keessatti
waraanni mootummaa Itoophiyaa waraanni mootummaa xiyyaara kaasee naannoo kanarratti kan inni boombii darbachuu jalqabe bara kana keessa jechuudha. Kanaaf akka addaattan ilaala. Haa ta'uuti uummati Oromoo kanaaf waliin qoonnee uummati naannoo kanaas rakkoo mataa isaatii akka rakkoo Wallaggaa duwwaatti fudhatee hin jiru. Kun rakkoo Oromoodha jedhee amanu uummati Wallaggaa. Amma fedhe rakkoon kun itti hadhaa iyyuu. Tokkoffaa lammaffaa yeroo ammaa kanatti miidiyaa awutoleetii adda addaatti iyyaafii kan jiran advokeetii godhaafii kan jiran ijoollee Oromoo mara dhiyaa amma bahaa kaabaa amma kibbaatti. Waan amma ta'aa jiru amma isin duraan kan isin jettanii sarvisiitu cite tajaajila intarneetii, tajaajila bishaanii, tajaajila telefoonaa, tajaajila karaatu cite jettan. Inni homaa miti. Inni sarvisiidha. Kaleessas intarneetiin hin jiraanne uummati kun. Dheengaddas intarneetii yookaan waayifaayidhaan hin jiraanne. Haa ta'u teknoolojii barri fide garuu akka inni dhimma itti ba'ee kominikeeshinii akka inni hin goone human rights violation mirga namummaa isaarraa ugguranii sanarra darbee lubbuu isaa ajjeesaa jiru. Mana gubaa jiru. Amma dhiyaa Wallaggaa fi qeellam Wallaggaa qeellam guutummaa isaa keessatti jireenyi jira jennee namanu. Naannoon kun naannoo baay'ee badhaadha. Qabeenyaan humna namaatiin akka beektan one of the major coffee producing areas biyya Itoophiyaa keessatti Wallagga keessaa immoo naannoon anfilloo tokkoffaa akka ta'edha kan nuti beeknu. Naannoon kun baay'ee sooressa. Har'a ummati kun akka inni itti jiru argaa jirra. Ummati kun boor kadhaa NGO kadhaa warra chaaritii irratti dhaqee kufuudhaaf deema. So kun kan inni dizaayinii ta'ee fi ummata kana ummata Oromoo irraa adda kutanii divide and rule isaanii itti fufanii Oromoo dadhabsiisuu tokkoffaa. Lammaffaa immoo naannoo kana grievaansii nama siniin jedhe kan mootummooti Habashaa dhufaa darbaa naannoo kanarratti grievaansii qabaachaa turanii amma nama Abiy Ahmed jedhamu akka uleetti mootummaa qabatee arakkiloo jiraachuu isaatiin carraa waan argatan itti fakkaate waan godhamaa jiru sababii ta'ee fi waan akka salphaatti akka siyaasaa duwwaatti waan ilaalu. An akkasitti hin ilaalu. Dargiin kan inni Eertiraa godhaa ture kanadha. Tigraayin kan inni godhaa ture kanadha. Haawuzeniin. Utuu waraanaan xiyyaaraan taankiidhaan ummata tokko jilbeeffachiisuun hin danda'amu ta'e Eertiraatu jilbeeffata. Tigraayitu jilbeeffata. Warri Tigree dhufanii waggaa 27 bitanii ammallee qe'ee isaanii autonomous ta'anii jiraatu. Biyyi Eertiraa waggaa 30 ol erga qabsaa'ee booda haayyoomuu haasooromuu biyya mataasaa danda'e proud ta'ee jiraata. Kana aniif Dooktar keessa dhannellee argineerra yeroo darbe akkatti ummati sun jiraatu. Kanaaf Oromiyaa irratti in general naannoo Wallaggaa irratti waan amma ta'aa jiru acceptable miti. Kun genocide dhallee Abiy Ahmed fi mootummaan isaa gaafa mootummaa irra illee jirre itti gaafatamu seeraan. War crime dhaan itti gaafatamu waan amma godhaa jiran kanatti. Xiyyaarri ka'ee xiyyaarri mootummaa ummata isaa citizensii koodha ummata koodha nama jedhuuni xiyyaarri biyya sana keessatti arginee hin beeknu. Yeroo dargiis arginee hin beeknu. Yeroo wayyaanni illee arginee hin beeknu. Atleast xiyyaaraan. Har'a yeroo Abiy Ahmedidha kan kun ta'e jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Inni kun bakka kanatti illee dhaabbachuudhaaf hin deemu. Gara fuulduraatti hundi keenya akka namaatti akka Oromoottis akka namaatti waan kanaaf falmuu danda'uu qabnaa jechuudha. Inni kaani waa'ee hidhataatu achi keessa jira jedhamu amma waa'ee evidensii kanarraa evidensii maali? Evidensiin hin barbaachisu. Evidensii guyyaa guyyaan argaa oolla. Ka Dr. Moosisaan sila jedhe mucaa Kakuu Tasfaayee nama jedhamu mucaa jedha mucaa waggaa 6 abbaa biratti rukkutanii mucaa waggaa 6 jireenya isaa future isaa ajjeesaniiru mucaa xiqqaa kana. Kana addunyaatu arge. Mucaan kun gidaamiidhaa baheetu abbaan isaa Naqamteen isa fidaa jira. Halfwaytu Naqamteen hin gahin dhidheessa abbaa seenaa irratti kan isaan makiinaa dhaabanii rukkutanii. Mucaa waggaa 6. Mucaa waggaa 6tu shiftaadha. Biyya sana keessa shiftaan hin jiru. Kan biyya sana keessa jiru waraana bilisummaa Oromoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo historically eessaa jalqabee eessa akka inni gahe hundi keenya waliin beekna. Waggaa irraa January 2019 waggaa irraa exactly gaafa waraana bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo gara kaampiitti deebisuudhaa fi agreementii godheen. Hayyudureen bilisummaa Oromoo dubbisuu dhaqu seenaa kana waliin beekna. Mootummaan Itoophiyaa waraanni mootummaa fi security'n hayyudureen lakkii waraana kana arguu hin dandeessu jedhanii magaalaa Naqamteetti kan isaan deebisan.
yeroo tokko duwwaa amma beegiitti deemee waraana kana dubbisee Finfinneetti ol deebi'ee piroosesii jalqabee raawundii lammataatii fi akkaataa itti seetil godhan akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaatti qubatee roolii kana booda taphatu mootummaa wajjin walii galanii gochuudhaaf tunni deemu raawundii isa lammaffaa irratti Naqamteetti akka deebisan kan hundumaan argina. Waggaa har'aadha kan dhimmi kun dhimma belbeltuu ta'ee maanguddooti Oromoo abbaan gadaa beektoti Oromoo wal ga'anii hayyu dureen maal jedhee waraanni kun waraana keenya ijoollee Oromooti. Bara dheeraa barahaa keessa waliin jiran. Bara dheeraa waliin qabsoofne. Kanaaf ammatti mootummaan ijoollee kanarraa addana kuteera sababii ta'eef kanarratti aboo sababii hin qabnee fi ijoolleen kun ijoollee Oromooti. Ilmaan Oromoo ilmaan keessan uummata Oromoo fi abbaa gadaatti kenneera jedhee inni keessaa ba'e waggaa har'aa ture. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo yeroo fedhayyuu leegaasii waliin qabu. Shiftaa wanni jedhamu hin jiru. Isa kana jala deemtoti Abiyyii fi ijoolleen daasporaa irraa sii galan warra akka Taayyee Danda'aa waggaa lama dura bineensa beelee mootummaatti ol seenanii waan isaan ittiin ijoollee Oromoo maqaa balleessan isa kana fudhachuu keenyatti ani baay'een gadda. Shiftaa wanni jedhamu biyya sana keessa hin jiru. Nama mirga isaaf falmatutu jira. Isa kana itti amanuu dhiisuu danda'a abbaan barbaade. Karaan kun sirrii miti jechuu danda'a. Haa ta'u garuu mootummaan monopolii waraanaa, monopolii vaayolensii qabu. Isayyuu qabeenya biyya sanaatiin, isayyuu qabeenya revenue naannoo Oromiyaa keessaa, keessumatti immoo naannoo Wallaggaatii dhufaa tureenii deebisee uummata sana jilbeeffachiisuuf, uummata sana beelessuuf, uummata sana qaanessuudhaaf maqaa hidhattootaatiin kiraayimii kana hojjetaa jira. Tole kanarratti meenan sin gaafa hidhattoota yoo ta'anii waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'anii mootummaa jala miti waraana mootummaa miti mootummaanii kana mootummaa ala waan jiraniif nu jalatti ajajamaa hin jiraniif seera jara bulchuudhaa fi dirqama qaba miti kana gochuudha. Well, isa siifan deebisa. Mootummaan tokko sirna eegsisuun dirqama isaati. Dirqamni mootummaa law and order eegsisuudha. Law and orderii kana garuu jalqaba kan vaayoleetii godhe kan balleesse mootummaadhaan siin jechaa jira. Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii addi bilisummaa Oromoo akka inni hidhataa qabu beeku. Kanaaf hidhattoota kee maal goon hidhattoota kana maal goona isa jedhu irratti ifaa ifatti agrii godhanii in kaamp goonaa waraanni kun akka fedhii isaatiitti akka dandeettii isaatiitti yookaan waraana Itoophiyaa keessatti integrated ta'a yookaan poolisii Oromiyaa keessatti integrated kan jedhu kan isaan walii galan. Isa kana kan vaayoleetii godhe ajajaa waraana kanaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo utuu Finfinnee mootummaa fi waraana kan gidduu deemaa jiru isa dhumaa Naqamtee irratti piroosesii kana dhaabani. Kanaaf mootummaan kun akka mootummaatti utuu hin ta'in akka akka ofiisa akka Siiriyaatti kaasee keemikaal boombii sammiirraatti darbatu Abiy Ahmediin argine biyya keenya keessatti immoo. Kanaaf mootummaan sanayyuu haa qabaatu dirqama sanayyuu haa qabaatu malee akka mootummaatti aktii gochaa hin jiru. Tokko lammaffaa immoo mootummaan waraana miti kan inni ajjeesaa jiru. Har'a dhaggeeffatanii toote kush miidiyaa irratti kaleessa ergamtooti Abiy marroon du'eeraa madaa'eera jedhanii intarneetii irra gaafa isaan guutan kush miidiyaan Kaayiroo irraa Bitaamu Tasfaayee suduudhaan gaafate. Isa kana jaalmarroon deebiseera ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa. Waraana keenya hidhatee jiru tokkoo ishee keessatti sarraan kaasne garuu ummati dararamaa jira. Ummati akka malee ta'aa jira. Ummati garmalee miidhamaa jira. Isa kana nuti protectii gochuu hin dandeenye. Ummata kanaaf iyyadhaa jedhee appiil gochaa ture. Kanaaf lolli mootummaa ummata wajjin malee waraana kana wajjin miti. Waraanni sababa. Waraana haa lolu. Okay. For whatever reason. Lola kana iyyuu dhaqin seetil gochuun utuu danda'amu lola kanatti kan rizoortii godhe mootummaadha. Isan dura siin jedhedha. Ummata kana ittiin qabatanii ummata kana loluudhaaf, ummata kana mataa qabachiisuudhaaf, ummata kana qaanessuudhaaf nafxanyooti fi dabtarooti Abiy Ahmed jalatti sagassagamanii arakkiilootti guutanii turan haftoota dargii dabalatee jechuudha. Ummata kana brain the problem child of the Ethiopian state is the Wallagga elite.
isa jedhu sana waggoota 100 fi waggoota 80f resentmentii qabaachaa turan kanaan ijaatti bahuudhaaf waan carraa argatan itti fakkaateetu waraanni sun immoo achi keessa jiraachuudhaatti sababii isaaniif ta'e jechuudha. Uummata kana loluudhaaf. Waraanni kun biyya isaati. Ijoolleen kun biyya isaaniiti. Ijoolleen achi lolan kun qe'ee isaaniiti. Gondariin hin dhanne, Tigraayin hin dhanne, Goojjamiin hin dhanne, Manziin hin dhanne. Ani isaan jiran Wallagga keessa. Dhalootaanis ijoolleen kun baay'een isaanii achi. Ijoolleen Oromoo naannoo biraadhaas dhufanis achi keessa jiru. Biyya Oromooti, biyya isaaniiti kun. Kanaaf ajajitti kennamaa jiru. Lolli ijoollee kana loluudhaaf ajaji kennamaa jiru Finfinneedhaati, Baardaariiti. Ijoolleen kun Baardaariin hin dhanne, Gondariin hin dhanne nama loluudhaaf biyya isaaniitti itti dhaqamaa jira. Sababii ta'eef naareetiin shiftaa jedhu kuni Oromoo keessatti illee dhaabbachuu qaba. Diinni haa jedhu. Waan itti dabala Dr. Qadiida naa eeyyamtaa? 100% itti walii gala waan amma Raggaasaan jedhee seera waraanaa eeguu dadhabani. Seera waraanaan beekani jarri kun. Uummata lolaa jiru bara. Kana kan namni hundumtuu mormuu qabu. Uummatadha kan isaan waraanaa jiran. Jarri sun immoo ofirraa deebisu. Har'a interview har'a amma Raggaasaan dubbatu keessatti kan marroon jedhe maalinni ijoolleen kun yeroo gabaabduudhaaf leenjisanii as erganiiti ilmaan qotee bulaa kan seera wantoota waraanaallee leenjii gaallee hin qabne fichisiisaa jiru. Kuni gonkumaa dhorkaadha. Garuu ani wanta irratti xiyyeeffachuu barbaadu political solutioniin argamuudha qaba. Mootummaan kun gaafuma Jawaarfa Baqqalaanfaa araara jedhanii olii gadi kaatan illee fedha waraanaa hin qabu. Inan barbadeessaa nan fixaa xarageen keessaa baasaa kan jedhudha qabu. Kunoo kaleessuma dheengadda kanaa namichi Taayyee Danda'aa jedhamu dheengadduma kana yeroo dubbatu yeroo gabaabaa keessatti solutionii argataa jedheetu dubbata. Kuni fedha tokkittiin qabani political solutionii itti argisiisuudhaaf. Immoo maal jedhaa yoo jara kana wajjiniin waliif karaa nagaatiin haasoftanii fixuudhaaf amman qophiidha. Wanti nu wajjiniin haasofnu hin qabu hin beeknu jara kana nuti. Beekamtiin qabanii warri hankeenyadha jedhan isaan gananiiru jedheera dubbata. Riphee lolaan balee mootummaan tokko ansin beekuu si jalatti hin buluu jedhee erga ni dhaqee booda yoo nagaa barbaade isuma sin beeku jedhe sana beekumtii kenneefi wajjiniin haasa'ee political solutionii itti kenna malee amma isaan egaa yeroo gabaabaa keessatti poolisii Oromiyaa dheengadda suuraadhaan nu agarsiisaa turanii. Bakka takka Ameerikaanis ikkoo teeroristii wajjin hin dubbadhu jedhanii dubbatu. Mootummaan takka politikaalii parpasilii gochuu danda'u. Jecha jedhanii fi an lafaa hojjetan addaan ta'uu danda'u. Isa gaa informationii ani hin qabu garuu naanna'ee wanti isaan gochuu qabanii political solutionii malee solutionii waraanaa jedhanii inni isaan amma kunoo itti duulan kuni kan inni sitti argisiisu kan isaan akeekkatan waraanaan fixuudha. Waraanaan solutionii itti kennu. Kun immoo gonkumaan danda'amu. Jarri kuni waan uummata Oromoo guutuu ta'uu baatus bal'inaan dargaggooti isa deeggaru jaalmarrootiin. Kun haaqadha. Hin argan yoo ta'e iji isaanii jaameera. Dheengadda gaafa irreecha irratti gaafa uummanni irreechaaf ba'e jaalmarroo uummata Wallaggaa irraa wantoota haa ka'uu jedhaniitu sirbaa turan. Hiriira irratti yeroo ba'an akkas jedhaniitu sirbu ijoolleen. Dargaggoon akka jiranitti kanaan jiru. Kaayyoo isaa qabatanii jiru. Tole mee kanaan wal itti deebina isatti. Kanaan wal qabsiisee Dr. Qostee. Egaa uummanni amma warra bosona jiru kana eega gargaare yeroo ammaa kana uummanni Oromoo keessattuu qeerroon uummata naannoo Baalee fi naannoo Arsii har'a hiriira ba'anii argeera. Isaan irraa kanaaf uummanni Oromoo maaf taa'ee ilaala. Waggaa uummanni amma keessattuu waa'ee waraana sun otoo hin ta'in warra bosona jiran otoo hin ta'in uummanni nagaa waggaa ajjeefamu waggaa hiriiramu naannoo tokko addaan baasanii ibsaa waggaa irraa kutan intarneetii waggaa kutan
Woy bishaan irraa kutani kuni seera miidiyaatiinis dhoowwaadha, seera addunyaatiinis dhoowwaadha. Kuni Human Rights Watchnis kana akka mormu nan beeka. Kana uummanni Oromoo maaliif ta'a? Waggaa amma kafaafila gizaa fakkaata kun amma har'a naannoo Wallaggaa ta'u malee boru Gujiinis akkasuma ta'aa jira. Boru giddu galeessattis dhufuu danda'a, Hararis, Baalees, Arsii deemuu danda'a kuni. Amma uummanni keessattuu namni uummata tokkummaa Oromoo jibbu duri ati Wallaggaa fi Harar waliin ta'u, Baalee fi Harar waliin ta'u, Baalee fi Wallaggaa waliin ta'u jedhanii diinni Oromoo akkas jechaa jiru. Kana dhugoonfachaa jiru yeroo ammaa kana uummanni Oromoo maal gochuu turre jira. Wallaggi waraanamechaan Oromoon waraaname, Harar waraanamechaan Oromoodha, Arsii waraanamechaan Oromoodha. Oromummaatu tokko nu godha. Dhiigaanis immoo tokkuma too gaafattee namni Wallagga ollaa tokko jiruu fi Arsii jiru otoo dhiiga cheekii goote isa Arsii jirutu irraa dhiiga ta'uu danda'a nama Wallagga jiru sun. Genereeshinii jenetiksii Oromoo too laallame jechuudha. Maaf callise namni maal gochuutu sirra jira? Gaaffii bareedaadha Dr. Kadida. Mee gaaffii kanatti deebi'u dura waa gabaabduu waa lama jechuun barbaada. Tokko gaaffii rakkoo amma biyya lixa keessatti ta'aa jiru kan loltoonni mootummaa geessisaa jiranii sanaaf ragaa maalii qabdu isa jedhu gaaffii sanaa fi ani qaamaan achi keessa jiraachuu baannus qalbii fi hojii guyyuu guyyaa qabnu keessa biyya sana keessa jirra. Ragaan maatii keenyadha. Ragaan hiriyoota keenyadha. Ragaan obbolaan keenyadha. Ragaan warra waliin hojjenne, waliin guddanne isaanidha. Kanaaf isaanirraa kan dhageenyu, isaan kan odeeffannoon irraa fudhan hundumtuu ragaa qabatama warra keessa jiranidha. Kuni ragaa gaariidha. Gara biraani tokko isa Naagalaani amma mootummaan garee mootummaas jiraate waan ofii morminee fi ani miidiyaa feerii ta'e ta'uun narra jira. Miidiyaan keenya yeroo hunda miidiyaa feerii ta'uudha. Kanaaf sirriidha. Isin chaalenjii gochuun narra jira. Sirriidha. Gaaffii kee fi dhaggeeffatootaaf an deebisaa jira. Gaaffiin kee sirriidha. Gaaffii kee kanaaf an deebisa. Tokko mootummaan shiftaa jedha. Riphee lolaa yookaan waraana bilisummaa Oromoo. Waan namni nama jedhu waan ufi abbaan uf jedhutu gadheedha yeroo baay'ee. Wayyaanee dargii maal jechaa ture? Wayyaanee, wambadee, shiftaa, farra nageenyaa jechaa ture. Har'a isaan yookaan immoo ijoollee isaan firfaarii isaanii nyaachisanii guddisaa jiranii har'a qabsaa'ota mirga uummata Oromoodhaaf qabsaa'anii shiftaa jechaa jiru. Kuni baay'eedhumallee nama ajaa'ibu yoo jedhanillee jechuu qote akka uummata dhaggeeffatootaaf. Kanaafi waan isaan nu jedhan miti. Waan isaan nu jedhan kanarrayyuu nu gochaa jiru waan jedhan miti. Isa kana jechuu barbaadeni, isa kana ifa gochuu barbaadeni. Inni gaaffii ati jette sirriidha. Karoorri mootummaan kun waggaa dheeraaf irratti hojjetaa ture. Uummata amantii naannoo haala adda addaatiin qoodee isa tokkotti firoomee, isa tokko rukkutee, isa tokko immoo ammatee, isa tokko dhiitaa akka ture beekamaadha. Amma haalli jiru karoorri yookaan lolli waraana adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu karaa kibbaaf karaa lixaa waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffateeti warra kaan ofitti qabatee jira jechuudha. Warra kaan waan ofitti qabatee jiru nuti boru rakkoon kun nurra ga'u har'a nageenya qabna isa jedhan namoonni haga tokko afaan wal dha'uudhaan uummata kana kan tasgabbeessan fakkaatullee boru naannee akka isaan gara sanatti deebi'u hundumtuu beekaa jira. Sirna biyya sanaa ilaallu haga har'aa analojii tokkoon fudhadha. Abiy konkolaataa Minilik bite oofaa jira. Konkolaataa Minilik bite Haayila Sillaaseen oofaa ture. Haayila Sillaasee irraa Dargiin oofaa ture. Dargii irraa Mallas oofaa ture. Abiy uummanni Oromoo yaabate yeroo hundarraa kufee dhumaa ture. Maaliif injiiniin makiinaa sanaa tortoreera, bosoboseera. Har'as maal gochaa jirra? Shufeera konkolaataa sanaa jijjiiraa jirra.
shufeera konkolaataa sanaa jijjiiruun rakkoo injiinii sana rakkoo injiinii suni godhuuf furmaata kennuu miti. Injiinii suni haga hin jijjiirre injiinii suni immoo sirna biyya sana keessatti mootummaa Minilikii kaasee haga har'aatti uummata Oromoo ittiin hacuucuudhaaf, uummata Oromoo ittiin bituudhaaf, uummata Oromoo ittiin jilbeenfachiisuudhaaf diriirsan sana dhimma itti ba'anii har'allee isuma sana gochaa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo kana baruu qaba. Injiinii yookaan siistema mootummootiin dhufaa darbaan ijaaran sana haga hin kuffiifnetti, haga wal qabannee gamtaadhaan isa sana hin jigsinnetti, har'a kan Wallaggaati, har'a kan Kibbaati, boru garuu kan Harari, boru kan Shawaati, boru kan Wallooti, boru kan Arsiiti. Kana baree uummanni Oromoo guyyumaa guyyuutti ijoollee isaa wareegurraa, guyyumaa guyyuutti haadhasaa wareegurraa, abbaasaa wareegurraa, dubartiisaa ulfooftee maal naadeesse, ilma moo intala naadeesse eegu sana wareegurraa ooluudhaaf waan mootummaa fi gareen mootummaa warri garaa isaaniif bitaman Finfinnee keessa taa'anii odeessan dhaggeeffachuu dhiise uummanni Oromoo waliin ta'e mootummaa kana haga ofirraa hin kaachifnetti, haga sirna kana ofirraa hin jiksinetti rakkoon uummata Oromoo furamuu hin danda'u. Tarii har'a inni lixaa rafee buluu danda'a. Boru garuu manni isaa akka irratti gubatu hubachuun isarra jiraata. Kanaaf uummanni har'a akkuma argine barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa ka'anii deeggarsa isaanii agarsiisaa jiru. Inni kuni akka hin taaneef intarneetii fi telefoonni kan citaa ture. Maaliif rakkoon uummata Oromoo Wallaggarra jiru gara sooshaal miidiyaatti ba'ee uummanni Oromoo naannoo biraa jiru ka'ee akka mootummaa kanarratti hin fincilleef jecha isa sana dhoksanii uummata Wallaggaa fi uummata Gujii jilbeenfachiisuudhaaf waan karoorfatanii hojjetan. Suni furmaata argataa isaanii inni moo kun dhara. Mootummaan seenaa riphee lolaa keessatti mootummaan riphee lolaa moo'ee hin jiru. Har'aaf fakkaatullee adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa qabatee boorus mootummaa kanarratti olaantummaa akka argatu kuni shakkiin hin jiru jechuudha. Garaaf uummanni Oromoo naannoo biraa jiru afaan faajjiidhaan callisullee hamma haga tokko hubataa dhufee fincila iddoo adda addaatti jalqabameera. Suni itti fufuu qaba. Suni itti fufuu qabaan jedha. Tole galatoomii garuu nuti uummanni eessattuu addunyaa irratti mirga isaa nagaadhaan mormachuu mirga qaba. Garuu mootummaa irratti fincilli ka'uu qaba jennee asirratti nuti hin dubbannu. Garuu akka gastii tokkotti mirga nama qabdaa waan fe'ee dubbachuu waan fe'e jechuudhaaf jechuudhumaaf hin jedhee. Dr. Moosisaa. Fincilaa jechuu hin jiru. Manni mirga isaa kabachiifachuuf rakkoo fi gidiraa isarra ga'u ofirraa finciluudhaaf, ofirraa darbachuudhaaf qabsaa'uun mirga uumamaati, mirgallee mootummaa addunyaa keessa jirudha jechuudha. Kanaan nuti mootummaa kuffiisaa mirga keessan kabachiifachuuf nama si ajjeesuuf dhufe callisii taa'ee ilaali jechuun hin jiru sirnuma. Even Constitution United States kana keessatti qawwee manaa qabaatti mana kee kana cabse rukuttee ajjeesuu dandeessa. Kanaaf uummanni Oromoo ani kanan jedhu mootummaan kuni raayyaa ittisa biyyaa qabatee si ajjeesuudhaaf, ilmoo kee ajjeesuudhaaf dhufu ofirraa deebisuudhaaf ka'ee jechaa jira. Tole mirga kee ofirra eeggadhu jechaadha. Inni mirga keeti jechuufis uummannis mirga qaba. Dr. Moosisaa, ati akkamitti ilaalti? Oromoon naannoo Arsii fi Baalee amma akkuma inni jedhe immoo naannoo Finfinnee, Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan hafe uummanni Oromoo taa'ee ilaala. Akkuma inni jedhe amma miidiyaa fi sooshaal miidiyaa fi intarneetiin cisuu isaatu rakkoo fidee laati moo uummanni akkuma warri Oromoo jibbu addaan nu baase sun naannoodhaan addaan baanee jira. Maali akkamitti hiikamuu danda'a? Naannoodhaan addaan baanee inni jedhu dhugaa miti. Dhugaadhaa garaagarummaan ni jira. Addaan baanee irraan jennee addaan baanee irraa laata akka warri diinii jechuun warra akkas jedhanii yaadan yoo jiraatan illee inni kun sirrii miti jechuu kooti. Ati akka wantooti gaafachuudhaaf mirga qabda. Tokkoffaani odeeffannoo dhumti kunuu the extent ammam akka magnified ta'ee naannoo hundumaatti faca'ee raabsamaa jiru hin beekan. Maaliif miidiyaa keenyallee dabalatee ofillee nan qeeqaani.
Miidiyaaniin dhumti ONN kun illee bal'inaan waan ta'aa jiru gabaasaan jiru. Miidiyaaleen Oromoo warra kaan silaa dhiisa. Miidiyaan warra biyyattii sana keessa jiran just against Oromoo waan tokko kan ta'in irratti godhaa jiru waan ta'eef miidiyaaleen dhumti Oromoo gabaasaan jiran. Ga'aatti gabaasaan jiran. Amma xiqqaadha kan gabaasaa jiran. Amma ta'u keessa. Kanaaf extent isa ammam akka wanti kun gadi fageenyaan uummanni kun gidiraa argaa jiru jarri kun odeeffannoolee ni qabu laataa kan jirudha. Tokko lammaffaa uummanni ka'ee finciluudhaa fi organize ta'uu qaba. Yookaan immoo uummata ijaaramedha kan fincilu. Malee uummata gabaa tokko walitti naqxee ammatii ka'ee fincilu yoo jette dhaamsa walii dabarsuu qabaa bara. Akkas goona jedhee pilaanii baafachuu qabaa bara. Isa kanarratti ani jaarmiyaalee keenyallee nan qeeqa. Jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo illee dabalatee jechuudha. Kun warra ibsa tokko baasanii kan saanachi afaan cuqqaallataniiti kan ta'aa turan yeroo dheeraadhaaf. Kun ta'uu hin malle. Dhugaadha yeroo waraqaa ragaan argatiin sanatti waraqaan ragaan argannee hariiroo nuuf mootummaa gidduu jiru haaluma akkasii keessatti eskaaleet yoo goone garumatti filannootti hin deemna kana jedhu rakkoo keessa seenna kan jedhuun of eeggannoodhaan deemaa akkasaan jiran naagala. Garuu yeroo uummanni kun du'aa jiru yeroo uummanni kun gidiraa argaa jiru yoo hin birmanneefi bari yeroon kun hin fiigaa. Erga uummanni kun dhumate maal gochuufii dandeessaati. Kanaafi jaarmiyaaleen Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee jaarmiyaaleen jiran hundumti isaanii afaan qabachuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Sadaffaani aktiivistoota warri jedhaman warri fakkeenyaaf jaarsolii jedhamanii kanaan dura warra waraana bilisummaa Oromoo warra qeetti deebi'an sana warri deebisan waadaa yeroo sana galan maa dagatan uummata kana maa dagatan meerre ani ifama naa godhiiti aktiivistoonni akka Jawaar Mohaammed waan isaan jedhan dhaga'ee hin beekan waan dhiyaa Oromiyaa waan Gujii ani yoo dhaga'ee illee darbaadha sa'ammaa dhiisi wanti kun tureera bar waggaa ga'eera waggaa tokko maal hojjetan inni irraanfatanii gaafa sana ijoollee warra fidanii dhufanillee isin wajjiniin dhumnaa isan jedhanii irraanfatanii ijoolleen kun keessumaa warri qeerrooni warra akka Jawaarfaa kana warra akka Obbo Baqqalaafaa kana biyya sana keessatti ol ilaalu yeroo isaan qabbanaa jedhanii tarii dubbii balleessinaa jedhaniitu ijoolleen kun qabbanaanii taa'uu danda'u. Kanaaf akka jaarmiyaatti ijaaranii uummata kanaaf itti dhaga'amee furmaata akka barbaadu akka gaafatu fincilaa jennee asirratti hin dubbannuu jettee ati dhuguma akka miidiyaa tokkotti nuti waan anaalisisii kennina malee keessummoonni keenya anaalisisii kennu malee keessin dandeessu akka keessummaa tokkotti waan barbaadan mirga qabdu garuu asirratti yaani sirrii siin mormuudhaaf mirga nan qaba. Yaa si duwwaatu hin ta'in egaa wanni keessa walumaan jirra kanaaf akka dhaabbataatti nuti ejjennoo keenya miti garuu akka moosisaatti ani yoo na gaafatte fincilaan jedhaan fincilii yeroo uummanni kee wallaggaa dhumaa jiru ati immoo ka'ii finci karaa nagaa qawwee qabadhuu lolittiin hin jenne bara karaa nagaa istiraateejii baafadhuuti dhaabi nurraa waraana kana jedhiiti itti fincilii taa'uuf dhaabannaa dhowwii hin jedhaan karaa itti cufi barbaachisaa taanaan karaa danda'ame hundu karaa nagaatiin otoo dhagaan darbatiin yookaan immoo otoo nama najjeesin karaa nagaatiin bayi no jedhii gaafadhu jedhaan ani gama kootiin jechaadha. Kanammoo wantoon keenya jaarmiyaaleen keenya sababa isaanitti wantoota annaa gala garuu kana booda we are coming to a tipping point. Uummanni kun sila genocide irratti gaggeeffamaa jira jedhe Dr. Kosteen.
I'm sorry to say, I should agree. Genocide in very termiti gargaramu dalle qabnu miti. Garu wanti dhaga'amaa jiru, wanti gujii keessaa ba'aa jiru, wanti wallagga keessaati dhaga'aa jirru, waanuma sana wajjiniin wal fakkaatudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma yoomitti teenya ilaallaga. Keessumaa immoo kan na aarsu interneetiif bilbila irraa kutanii, quunnamtii irraa kutanii, uummata kana iddoo tokkotti nafa namni hin arginetti akka barbaadanii xayyaara bara TPLF illee xayyaaratti hin gargaaramne bara. Dargiin illee yeroo muraasadha kan inni warra Eertiraaf irratti wantooti gargaarame malee Oromiyaa irratti namni xayyaaraa fi helikopterii gargaaramee uummata irratti uummatan jedha malee warra bosona keessa jiru xayyaarri miigiin tokko dhaqee riphee lolaa tokko dhaqee bakka inni jirutti ajjeesa jedhee hin amaanu. Maali akkamittiin akkas godhama? Kun yeroo ta'u yakkadha kun. Inni it's a war crime. Uummata tokko naannoo tokkotti daangessitee quunnamtii helikopterii. Yakkummaa isaa akkoo gaaffii nama gaafatu hin jiru. Yakkummaa isaa ta'u hin ta'in amma yakka anis beekaa atis beektaa uummannis beekaa. Uummanni garuu akkamitti mormachuutu irra jira nagaa. Mormachuutu irra jira. Ka'ee finciluutu irra jira. Amma ijoolleen dheengadda guyyaa irraa kana yuunivarsiitiilee adda addaa irratti fincilaa oolanii. I commend them. Itti fufuudha qaba. Amma mootummaan kuni political solution itti barbaadu. Lolli kun hin dhumatu. Namni meeqa itti hime hin dhaga'u. Kan ammoo eenyu kan hin dhageenye yoo jette Dr. Abiy Ahmed. Nama dhaga'u miti. Akka barbaadetti akkuma barbaadetti nama oofu. Namni kuni akka wanta irraati hubadhee jechuudha. Kuni dhaabbachuudha qaba. Political solution itti barbaaduu qabu. Political solution itti barbaaduu qabu malee waraanni kuni hin dhumatu uummanni Oromoo gaafa dhume malee. Ani kanatti kana jedhe. Galatoomi obbo Raggaasaa isumatti aansitee waa'ee kana egaa ani gaafachuuf jedhe na jalaa fudhatee Dr. Moosisaanii waa'ee uummataatti daballeeti garuu paartileen Oromoo amma uummanni dhumaa jira. Isaan garuu olii gadi chocho'aa jiru filannoodhaaf jedhani. Uummata har'a dhumaa jiru rakkachaa jiru kana amma gadi bahanii regardless of restriction rakkoo isaan irra jiru sun of irraa kutaniiti walitti dhufanii dhaaba tokko hin jedhu paartilee tokko hin jedhu hundiyyuu paartilee Oromoo guguddaa paartilee Oromoo duwwaayyuu miti uummataaf dhaabbanne warri jedhu paartileen warra kaaniillee waan amma ta'aa jiru kana gadi bahanii maafi uummatarraa dhaabbachuutu irra jira jedhanii Oromoon walitti dhufanii si'a tokko. Kun siidha kana caala callisuu hin dandeenyu haafu malee jedhanii maaf hin dubbanne. Paartileen adda addaas kan warra Abashaa soote uummata biyya suniitiif Itoophiyaadhaaf dhaabbanne Itoophiyaa tokkoof eega jedhanii Wallaggi Oromoo Itoophiyaa miti. Gujiin Itoophiyaa miti. Booranni Itoophiyaa isa isaan barbaadan sun keessa miti. Maaf hin dubbanne. Kun immoo garamitti nu deemsisaa jira. Very good. Kaduraa kan jaallan duraan gaafatte uummati Oromoo callisuun isaa tariiti adda addummaatu jira uummata Oromoo gidduu isa jettee jalqaba irratti dubbadheera. Really Abiy Ahmed is a menace. Abaarsadha mootummaan amma uummata Oromoo fi Itoophiyaatti dhufe. Maaliif ana abaarsadha jedhaa akkaataan itti uummata kana sossobee uummata kana fakkaatee waan uummati kun jaallatu dubbatee utuu hin se'iin uummata kana keessa seeneetu uummata akkatti of keessaa baasu dhabe malee uummati Oromoo adda addummaa qabaatee miti. Uummati Oromoo tokkicha. Propagaandaa harcaatota EPRDF OPDO turuu mootummaan Itoophiyaa Haile Sillaasee irraa qabee iyyuu tokkummaa uummata Oromoo sharafuu hin dandeenye. Oromoon isa kana overkaamii godheera. Har'a qofaatti baasanii Wallaggatti duuluuni Abiyyifaa Oromoon akka wal qooduuf amma nuti waa'ee Wallaggaa dubbanna tariitii dhaloota achi sababii taaneefi naannoon biraa
waa'ee ganda isaanii dubbatu akka inni nuun jedhuu fi naachuraalii gara kanatti nu oofuudhaaf taaktiikii isaan dhimma itti ba'anidha malee uummati Oromoo adda adda ta'e miti. Haa ta'u uummati dubbataa jira tokko. Lammaffaa ala kanatti namoota baay'ee miidiyaa irratti arginu kanneen waan amma dhiyatti ta'aa jiruuf kan advokeetii godhaa jiru namoota dhaloota isaanii dhiyaate miti. Ijoollee bahaa, ijoollee kibbaa, ijoollee kibba bahaa, ijoollee kaabaa, ijoollee walakkeessa nama baay'eedha. Actively kan dubbachaa jiru waan amma ta'aa jiruuf. Kanaaf uummati Oromoo naannoodhaanis kutaadhaanis wal hin qoonne, wal qooduullee hin danda'u. Lafti kun namni kun walitti jira isa kana bu'uura godhateeti qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota 50 bifa walirraa hin cinneenii hundumaa embrace godhee dhufee kan inni addana ga'e. Rakkoon guddaani ummati keenya rakkate gara paartii biratu hin dhaqin. Ummanni keenya kan inni rakkate Abiy Ahmed afaan keenya haasa'a. Lammaa Magarsaa afaan keenya haasa'a. Waan namni barbaadu immoo haasa'u. Ummata waggaa 27 gubatee dura dibbee rukutaa ture. Yeroo sanatti nuti lakkii garatti Abiy biyya kana oofaa jiru, garatti Abiy Oromoo oofaa jiru ta'aa sirrii miti yeroo nu jennee nuti minority ture, nurratti duulaa turan ala kanaallee yaadattu. Maybe 20-25% ture gaafa sana positionii kana warri qabnu. Arra deeggartooti keenya warri kaleessa Abiyyiin nabiyyiidhaan gama keenya dhufanii positionii kana warri qabu Abiy allayyaatti biyya kana oofaa jira warri jedhu yoo xinnaate persentii 75-80 ol geenyeerra. Kanaaf ummati Oromoo kanatu burjaajesse. Kana rakkate ijoolleen kun afaan isaa dubbatu. Lammaa Magarsaa waaqatu Museetu waaqarraa bu'e jedhamiti. As jira kun ofiisaa lubbuu isaaf baqatee Minnesota addana ollaa koo jira. Lammaan guyyoota 10 torban lamaan darbe addana kana jira Bileen Minnesota. Afuura dhofkate. Warra isa naannessaa ooluun beeka. Mana bunaatti argita karaa irratti. Isaan akkasirratti of gate ummati Oromoo. Isaan kana deebi'ee waan godhu wallaale. Probleemiin uummata Oromoo sagan. Gama paartiilee siyaasaatti yeroo hin ce'anii paartiilee hin komadhu. Paartiileeni they are at the mercy of the government. Paartiilee miseensi isaanii, hoogganni isaanii, sochiin isaanii guyyaa guyyaan adamfamaa oolu uummata Oromoo akkamitti protectii gochuu danda'u. Humna maaliitiin protectii godhu. Kanaaf paartileen kun humna isaa sababii ittiin qabneefanii kana gochuuti itti ture jedhee waan hin hedduu irraa komadhu qabu. Keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo komachuu hin danda'an. Addi bilisummaa Oromoo akka kalpiriitiitti waraana bilisummaa Oromoo waggoota 20-25 leenjisaa ture adda bilisummaa Oromoodha. Innuu erga distaansii irraa of godheeti amma maanatti kasasamaa jiru, amma maa kan itti yakkamaa jiru adda bilisummaa Oromoo ta'eetu jiru. Utuu miseensoti isaa hidhamanii Finfinneetti miseensoti isaa mana bunaati, mana shaayiiti, waajjira isaaniiti, bakka jireenyaati qabamaniitu hidhamanii koloneel Gammachuu waan isaan godhanii gadhiisan argitaniittu. Addi bilisummaa Oromoo really abaawoon kana gochuutu itti ture namni jedhu dhugaadhumatti feerii miti. It's not fair. Ka komatamuun itti ture barreen gaddaa January 2019 yeroo addi bilisummaa Oromoo hayyu dureen gabbayee ijoollee keessan fudhaa. Ijoolleen kun kan keessan jedhee ummata Oromoof abbaa gadaatti addunyaa fuulduratti yeroo kenne. The most monumental decision OLF has made. Seenaa isaa keessatti. The most strategic decision OLF has made. Kan addunyaan illee dinqisiifate. Kan mootummaan illee hin eegin har'a kan itti komatamu adda bilisummaa Oromoo ta'uun ittiin ture. Humna isaa ittiin qabu. Waggaa tokkoof walakkaa itti rakkatee certificationii karaa nagaa haa hojjetu jennee hundi keenya dhiibnee galchinee certificationii waggaa tokkoof walakkaa booda gaafa inni waraqataa citu tokko argate baay'ee gammanne. Nama baay'eetu criticize nu godhe waraqata citu tokkoof akkas gammadduu nuun jedhani. Nuti garuu nagaatu bu'a seene. Maaliifi lubbuus gabbaraa, qabeenyas gabbaraa, ummati keenyas dararamaa amma danda'ame obsinee ifatti baana kan jedhu politikaan biyya keenyaa ifatti baakaa jedhuu fi waraqaa cittuu election board irraa arganneen itti gammanne. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo har'amma fakkeenyaaf ibsa baay'ee jabaa baaseera. Strong. Strong hidhan jedhanii Dr. Musaan illee ga'aa mitiidha kan inni jedhe natti fakkaata Dr. Musaa or Dr. Qadiidha. Anaaf gama kootti ga'aa
Lakki gaafate jenne Dr. Khadija isarratti waliin lolina gahaa kun personal viewdha akka uummata tokkootti akka uummata iddoo Lakki waan sirreessa. bu'anii hin ta'in gadi bahanii rakkoo jiru sun keessa darbanii riiskii jiru fudhatanii uummata irratti suma waraqata irratti jedhan sun gadi bahanii miidiyaa irratti uummatatti dubbachuu uummannis maal godhamuu akka jiru uummatatti himuun dirqama dhaabbilee hundaati. Ani abaa'uun jedhu abaa'uun mirgan qabu komatamuun hin jiru abaa'uun an jedhu sun ani fudhadhu personaali. Abaa'uus ta'ee hundi dhaabbileen Oromoo hundi dirqamni isaanii wal qixxeedha sirriitti. Fookasiidha jechuudha. Akkinitti komadhu Dr. Qadiidha dhiifama naa godhe. Namatti jettu well taken sirriidhumadha. Abaa'oon uummata kanarraati haa ittisu jechuuni waanuma that's not fair sirrii miti. Garuu bakkin itti namni haa ittisu jedhe hin jirre rakkoo jiru gadi bayaa dubbatu jenne malee ittisaa humna siin qabanii. Abaa'oo qofaa miti obbo Baqqalaa faallee warra kaanillee warra aktivistoota warra jedhamanillee bakkin itti komadhu uummanni kun har'a miti bar waggaa tokko guutuudhumaa ba'e. Ibsi amma har'a ba'e kun well and good gaariidha. Garuu ibsa tokkittiidha kun yeroo dheeraa keessatti. Kanaafi yeroo waa tokko ta'u yeroo uummanni kun gidirfamu jala bu'anii ilaa kanatti ta'e uummata kana ta'uu qaba ilaa akkasii kunaa ta'u jedhanii dubbachuun suni anaaf ga'aa ta'e natti mul'atu. Amma yeroo darbetti amma eeyyama fudhatanitti tarii kanneen excuse isaanii kennu maa inni eeyyama iyyuu hin fudhanne miseensonni isaanii iyyuu dhamaa jiru ofii isaanii rakkina keessa jiru dubbii kana eskaaleeti yoo godhani mootummaa wajjiniin wal dhabdee yoo babal'isanii kan jedhu nan hubadha. Dr. Moses Adala asirratti an dubbachuun irra jiru Oromoo akka jiruttidha. Amma inni dhaaba tokko dubbachaa hin jiru. Oromoo hunda dubbachaa hin jira. Isin specifically adda bilisummaa dhabu PT gootanii irratti haasa'aa jiru. Kanaafuu inni sirrii miti. Amma isaan biratti isa darbu ta'anutti adda. Isa duwwaa miti kan komatamu kaa hin fixanneen nan fudhadha. Adda bilisummaa gochuun ittiin jiruudha kan miti kan hin jechaa jiru. Gochuun dirqama isaati. Protectii gochuudhaaf humna ittiin qabudha. Jaarmiyaaleen kaanis ofee koosee fudhatte dhuguma humna ittiin qaban garuu akkas jedhanii dhiisuun ittiin turreen sirriidha. Ani komeen konni guddaan yeroo darbe paablikiitti Jawaar Mohaammed gadi ba'ee miidiyaa guddaa kan qabu biyya sana keessaa. Maaliif hin dubbanne yeroo Wallaggi dhumu yeroo Gujii dhumu yeroo Booranii dhumu jennaani hin qaanofne mootummaan kun kan keenya jennee turre. Afaan Oromoo dubbata mootummaa Oromoodha afaan jenneeni amma immoo Oromoo lama wal lolu gabaasuun nu qaanessee akka poolisiitti fudhanneetu waan kanan gabaasu jennee uggurre malee arguu dhabnee miti jedhe. Kana caalaa maal eega? Lubbuu nam tokkootii fi nam tokko ana ajjeesuu jedhan jedhee biyyi galagalee ijoolleen namni 86 yeroo dhumu biyyi guddaan amma kanaa gahu yeroo dhumu maaliif double standardiin kun eessaa ba'e? Eliitii Oromoo keessatti keessumaa PT Burjaa kana inni gara magaalaa jiru ummata miti ummata bal'aa miti. PT Burjaan isheen mootummaatti siiqxee waa arraabuu barbaaddu kuni yeroo hundumaa bakka dantaa argattudha kan isheen dhaabbattu. Kanaaf qaamni yakka kanaa qaamni kiraayimii kanaa mootummaa duwwaa miti. Ijoolleen ani Oromoodhaaf jedha warri mootummaa keessa jira waan isaan gabaasaa oolan hin argina. Maqaa yoo na'e namicha Taayyee Danda'a jedhamu. Nama akka Taayyee Danda'a qabatee namni mootummaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf yeroo baay'ee namoota opinion yeroo gaafattu lakki Itoophiyaa keessa mootummaan hin jiru siin jedhu. Adeemanii warra maddamarii tiraashii tokko namichi barreesse adeemanii barsiisaa oolani isaan kanadha mootummaan. Isaan kanadha wanni jedhu. Adeemanii Hoolaandiin ta'anii Hoolaandii Finfinnee gidduu Ameerikaa Finfinnee gidduu warri shatilii godhani. Warri addanaas hojjetanii jiraachuu hin dandeenye biyya sana dhaqanii warri mootummaa kadhatanii jiraatan Wallagga nagaa qabaa jedhaniitu barreessaa oolu. This is unfair. This is unfair. Dartii sanu keessa jiru kan nu miidhaa jiru bar. Inni gurguddaan kaleessa adda bilisummaa Oromoo anatti uume inni jedhu Reverend Guddinaatumsaa, Visionii Guddinaatumsaa fi Tiraashii Abiy Ahmed Maddamar jedhee barreesse wal bira kaayanii akka daayikotomii waan qabuutti Makkaneessus seminaariitti dhaqanii isatti nama afeer waan akkasiitu jira. Kanadha godhaa jira kan nu miidhee diina duwwaa miti. Sahabashaa Amaara duwwaa miti. Inni kan keenyaas dartiin inni kan keenyaas kanatti kontribiutii godheera. Fakkeenyadhaan kaasee amma waan engada sarkuleetii gochaa ture. Nama baay'eeti furious ta'e. How on earth biyya lafaarratti
akkamatti luba guddinaatumsaa nama visionary amma kanaa ga'uu fi gurbaa dabballee tokko kaleessa ofumaa waraqaa textbookii barreessee textbookii tokko nama biyya bituudhaaf nama abjootu wajjin akkamitti wal qixxeessu. Guddinaatumsaa ko he is an icon of everybody kan Afrikaa kan Oromoo kan Itoophiyaa duwwaa miti. The Dietrich Bonhoeffer of Africa kan jedhani akka kanaatti nama Pastor Dietrich Bonhoeffer wajjin wal qixxeeffamudha. Nama Nazi Germany anti-Semitism nama falmee warri Nazi ajjeesanidha Bonhoeffer Germany keessatti. Nama beekamaa akkasiiti. Biyya kee dhaabbayi jedhanii gaafa Nazi partii Adolf Hitler gaafa inni taayitaa qabatee isa ajjeesuudhaaf barbaadu New Yorkiin dhufeetu torban lama New Yorkiin taa'ee lakki anoo uummata kana dukkana keessatti dhiisee hin deebi'u jedhee 1939 Germaniitti deebi'eetu 1945 warri Naazii dhumarratti ajjeesan Bonhoeffer. Guddinaatumsaas kanuma godhe. Seenaasaa maatii isaarraan dhageenya, hiriyoota isaarraan dhageenya, seenaa bara dheeraallee miti. It's a contemporary history. Guddinaa gaafa dargiin isa ajjeesuudhaaf barbaadu Julius Nyerere fa'i namoota gurguddoo Afrikaa baay'ee jarri kun si ajjeesonnaan uummata koo dukkana keessatti dhiisee hin ba'uudha. Warri luba guddinaaf Abiy Ahmediin wal qixa fidee waltajjii tokkorra kaa'u warri value Oromoo ajjeesu Oromootadha. Isaan kana accomplishing crime kana keessa nama baay'eetu jira namni Oromooillee ta'e. Abiyyii fi warra jaleesaa warra daftoroota duwwaa miti. Kanaaf biyyi sun mootummaa hin qabu. Ummati Oromoo kan du'aa jiru kanneen akkasiitiin malee ummati bal'aan Oromoo ammallee wajjin rakkataa jira. Waan godhu dhabeetu rakkataa jira ummati Oromoo Harargeedhaa amma Shawaa Kaabaatti amma Booranaatti amma Gujiitti amma Wallootti isa dhukkuba waan amma ta'aa jiru humna ittiin qabu. Jaarmiyaaleen Oromoo akkuma isin jedhe humna itti dhabanii malee isaan dubbachuu dirqama qabumma. They have to take the risk. Yookaan baduu yookaan jiraachuu malee double standardii qabannee jiraachuu hin dandeenye biyya sana keessaa. Tole galatooma meegaa kanumarratti wal qabsiifnee tammammoo gara dhumaatti hiiqaa jirra. Walii galtee paartileen Oromoo godhamni keessan beektu wajjin hojjechaa jiru garuu as bahanii ibsanuun kennine maal akka ta'u gaa'ee ofumatti qabachuus danda'u ta'a. Hunda waan walii galan as bahanii miidiyaatti haa ibsani jenneen gaafannu. Garuu walii galteen suni otoo walii galanii tokko ta'anii falmanii rakkoo akka amma deemaa jiru kanas gara fuulduraa filannoo irratti rakkoo isaan irratti dhufuu danda'u suni hiikuu danda'a. Walii galtee kan akkamitti ilaaltu Dr. Costa? Gaariidha. Walii galteen yeroo hundaa bareedaadha. Walii galteen kuni walii galtee siyaasaa yookaan walii galtee hattummaa yoo hin qabaanne dhuguma dhimma Oromoof Oromiyaa dhimma uummata Oromoo gidduu galeessa godhatanii fedha dhuunfaa, fedha garee fi keessa etoo hin galchiin uummata Oromoo faayidaa uummata Oromoo gidduu galeessa godhatanii kan walitti dhufan yoo ta'e walitti dhufuun gaariidha. Kuni eebbifamaadha. Eebbisuullee ni qabna. Sana dhaasa jedhu garuu ammatti waan beeknu hin qabnu. Shekkii garuu ni qabna. Shekkiin nuti qabnu ani akka dhuunfaatti shekkiin ani qabu amala mootummaa ni beekna. Amala mootummaan har'a jiru kun guddifataa Mallas Zeenaawiiti. Amalli isaanii amaluma isaa riflektii godhuu jechuudha. Ganamaa galgala hojii isaaniitiin agarraa jechuudha. Kanaaf mootummaan harkisaa dheeraadha waan ta'eef paartiilee kana keessa harka isaa naqatee yoo ta'e egeree Oromoof gaarii miti. Paartiileen kun hidhata mootummaa duukaa qaban dhiisanii hidhata uummata duukaa qaban jabeeffatanii waliin iddoo faayidaa uummata Oromoo kabachiisuuf eegsisuu danda'anitti waliin ta'anii yoo qabsaa'an ani sanarra rakkoon qabu suni waan gaariidha. Sanallee gochuu qabu jedheen maniiltaman. Garuu dirqama wal ta'uunis immoo barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kuni yaada dhuunfaa kooti. Eenyuun bakka bu'ee bitana naasoo yaada dhuunfaa kooti. Waluma ta'uun nuuf jiraata yoo wal taane malee siyaasa biyya sanaa gaggeessuun hin danda'amu moo hin danda'amu ni jedhu anaaf akka dhuunfaa kooti fudhatama hin qabu. Wal taates wal balleessuu hin dandeessa, wal taates wal fayyisuu hin danda'ama jechuudha. Kanaan duras argine yeroo wanti kana. Kana seenaa keessatti sinuma ta'aa hin argama. Kanaafuu ani akka optimistikii ta'een wal ta'uun isaanii kuni gaariidha. Iddootti
bu'aa qabu qaba iddootti miidhaa qabus yoo jiraate miidhaa isaanii ta'anii haala tasgabbaa'een egeree Oromoo faayidaa Oromoo bu'aa Oromoo gidduu galeessa godhatanii waliin deemuun dirqama ta'a jechuudha. Uummanni Oromoo immoo kanatti dhufachuu qaba jechuudha. Tokko garuu miidiyaa kanarratti kanan adeemaa jiru kanan interview engadda standard irratti ta'aa jiru keessaa tokko kanan argu senaariyoo tokkotu developii gochaa dhufa. Maal jedhu tarii isinis hubattanitu ta'a. OFC'n deeggarsa jabaa giddugal lixa shawaatti yookaan lixa shawaatti qabaa jiru. OLF Wallaggatti qabaa jiru. Kamal Galchuu Baalee Faarisii keessatti qabaa jiru. Kuni systematically akka dhuunfaa kootti kan hubadhu amaloota warri gita bittoonni Oromoo qoqqoodanii bitaa turanii ammallee positive fakkaatanii amala akkamiin lallaafaa tokko bareedaa tokko qabatanii uummata Oromoo gowwoomsaa ka jiran natti fakkaata. Adda bilisummaa Oromoo Hararittis deeggarsa qaba, Arsittis deeggarsa qaba, Kamal Galchuu Wallaggattis deeggarsa uummata Oromoof uummata Wallaggaaf hojjetan waan itti deeggarsa dhabuu hin qabu. Inni guddaan uummanni Oromoo har'as ilaaluu ka qabu ani Wallaggaa waanan dhufeef na deeggaruurra ani uummata Wallaggaaf bu'aa maaliin buusaa uummata Harariif bu'aa maaliin buusaa uummata Booranaaf bu'aa maaliin buusaa poolisii akkamiin qabaa dhuguma immoo qabsaa'aan jiraa isa jedhu sana ilaalee fudhachuu sana jiraata. Garuu warri miidiyaa kan isaan kana afarsaa jiranii ani duuba isaa sodaataan jira. Duuba isaatu waa jira shakkisiisaa jira. Maaliif hudduu duuba deebinee ilaaluu dandeenya. Yeroo tokko I think waggaa san dagadhee konfiraansiin tokko Joorjiyaatti ta'eera. OLC jedhamee dookumentii tokko dura darbee ba'e. Yeroo sana dookumentii sanarratti kan mul'ate maadha waan amma biyya kana keessatti adeemaa jirutu dookumentii sanarra ture. Seenaa kana yaadachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf haala kana shakkiidhaan ani ilaalan. Garuu asuma otoon hin argin otoon evidensii qabaatiin qeequs deeggarus hin danda'u jechuudha. Garuu sanas ta'e kanas uummanni Oromoo ilaaluu kan qabu poolisoota dhuguma dhaabni uummata Oromoo fi faayidaa uummata Oromoo mirga uummata Oromoo gidduu galeessa godhatee uummata Oromoof qabsaa'u eenyudha jedhee heddumtuu filachuun isarra jiraata kana jedhuun dhaabbii qaba kana. Galatoomii uummanni amma yoona warra dhaabbilee Oromoo irraa paartilee Oromoo irraa baloo si deeggara si qaba jedhuun mul'ate ani nageenye kana uummatuma warra miidiyaa irratti individual akkuma kee jedhanidha. Isaan immoo sirriidha jechuun dandeenyu yeroo hunda. Akkasumatti haa fudhannu Dr. Moosisaa. Tokkummaa jaarmiyaalee yeroo jennu egaa haala amma biyya keessatti deemaa jiru kan dhageenyurraa haa kaanu. Tokkoffaa waan gaaddisa Oromoo jedhamu tokko jalqabaniiru. Gaaddisni suni jaarmiyaalee Oromoo jedhaman maqaa Oromoo jedhan qabanii hundumaa kan ofii keessatti hammatee natti fakkaata. Yeroo gaaddisni jedhamu suni ba'ee ODP'n maqaa Oromootiin jira ture. Ammallee ODP'n bilxiginnaa kan badhaadhina erga jedhame boodallee claimii kan isaan godhan isaanii Oromoo dhumadha. Maquma Oromootiin jira maaliifi biraanchiinsaa inni Oromiyaa keessa jiru Oromoo dhumadha kan jedhu waan qabaniif ammallee isuma sana keessatti nus Oromoo dhumadha jedhanii achuma keessatti puushii gochaa akka jiranidha. Kun gaariidha. Waan tokko irratti ejjennoo fudhachuu danda'u. Dhimma fakkeenyaaf dhimma mirga Oromoo ilaalu tokko irratti ejjennoo waliigalaaf fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf waan Finfinnee irratti jechuu dandeenya, waan afaan Oromoo irratti jechuu dandeenya, waan mirga Oromoo ta'e tokko waliin dubbachuu jechuudha. Isa kanaafi baay'ee gaariidha. Inni lammataa second stage'n kan lafa jala dubbatamu garuu officially kan hin ta'in coalition kan jedhamu tokkodha. Coalition akka lafa jalaa dhageenyutti ABO, KFO fi paartiin PABO yookaan paartiin Jeneraal Kamal Galchuu coalition uumuudhaafi kan jedhu dubbatamaa jira. Inni kun gaariidha garuu hin xumuramne egaa kun ta'eera jechuudhaafi keessa beekuutu nurra jira.
xiqqootu nu hafa jedhanii xiqqoon suni hammamii maaltu isaan hanqatee bakka technical problemidha moo maalinni kan jedhu warra keessa beekutu dubbachuu danda'a. Akka yaadaatti baay'ee gaariidha. Dhugaadha akkuma koosteen jedhu barcuma hirmanne yoo jedhanii inni kun xiqqoo kuukii gochuu fakkaata. Garuu jechuun elekshinii kana kuukii gochuun danda'ama beektu. Ati asitti filame, ati sitti mo'attaa, asitti mo'attaa walitti dhufneetu mootummaa taanaa. Even erga filannee dhumnee boodammoo ati pirezidantii taataa, ati kana taataa, ati sana taataa jedhanii kan wal hiranillee jiru. Yoo ta'uu baate Istirateejii sun yoo godhan rakkoo maal qaba? Yaa rakkoo qabu. Waliigaltee naa jiraatu malee dhugaarra hundaa'ee Oromummaa dura buusanii yoo hojjetanii rakkoo maal qaba? Inuma danda'ama. Dhugaadha rakkoo qaba. Rakkoon tokko tokko kan jiru amma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo Ambootti Dr. Mararaa Faatu mo'ata jedhee hundumaa barcuma hundumaa tallumadheetti gadhiisuuf hin danda'u. Maaliif hin deeggarsa mataasaa qaba innis achi keessa. Dr. Mararaanis deeggarsa bal'aa qaba. Adda bilisummaa Oromoo deeggarsa bal'aa qaba. Kanaafuu maal goonaa jedhe. Naqqamteetti adda bilisummaa Oromootu mo'a jedhee Dr. Mararaan dhiisuu hin danda'u. Jeneraalaan yoo adda bilisummaa Oromoo wantoota qaba achitti isaanis bal'aa qabu. Kanaafuu anis asitti nan qaba, anis asitti nan qaba jedhanii erga wal ta'anii booda kaandideetii isaanii walitti fidanii kaandideetii isaanii immoo madaaluu qabu. Maaliif? Kaandideet warra kaadhimamtoota uummanni jaallatu. Kan uummanni jaallatu. As fakkeenyaaf naannoo Amboo naannoo akkasii kana keessatti ana baluun hin qaba, ana baluun hin qabu. Eenyutu irra mo'achuudhaaf more likely wantoo qaba. Okay, kanaaf abaluuf haadhiifnu. Iddoo kanaa immoo achitti immoo abaluuf haadhiifnu jedhanii walii galuu danda'u. Yoo walii galan baay'ee gaariidha. Irratti hojjechuun ni danda'ama. Waa sababni itti hin danda'amneef hin jiru. Garuu yoo ta'uu baate yoo kan jedhudha. Yoo ta'uu baate qoma isaanii yoo dorgomanii ani akkanii amma ija kootiin argutti kan paartiin Oromoo fakkeenyaaf KFO, ABO, PBO fi EPP'n yoo waliin dorgomanii isaan kan isaan jedhanii well yoo ABO'nii fi KFO wal duukaa dorgomanii EPP'tu mo'a. Maaliif humni wantoon isaanii hin qoodamaa kan jedhudha kan dubbatamu. Ani immoo kun hin ta'uyyuu hin jedhu. Utuma arfan isaanii yookaan shanan isaanii waliin dorgomanii yoo hanni dhufeen achi haala nama hubadhu taa'ama amma jiru kana keessatti hanni yoo keessa hin jiraatin EPP'n dhumarra bu'a. Yookaan ABO'tu mo'a yookaan KFO'tu mo'a. Ani kana kan hin argu. Kanaaf yoo walii ta'uu yoo waliin taaten ta'e akkas taatu maal jedhanii baay'ee cinqamuun kuni ani badaatti namanu yoo wal ta'an gaariidha. Yoo wal immoo ta'uu baatanii akkuma sirna dimokiraasiitti waliin dorgomuudha. Mee fakkeenyaan sii kaasa achumatti raggaa isaaniis irratti deebi'u. Seneeriyoon amma itti dura kaafte sun gaariidha. Katti ilaalanii addoo suni abaluu kaandideetii cimaa naannoodhaan ani asii maalii jecha otoo hin ta'in kaandideetii cimaa isaan qaban keessaa godhuudhaan gaariidha. Garuu amma seneeroo Adaamaa fudhanna. Okay. Adaamaan akkuma beekamu Dirree Dhawaan akkuma beekamu naannoo Oromoo nama hin taane baay'ata. Habashaa baay'achuu danda'a. Habashaan yoo baay'ate amma PBO'n paartiin bilisummaa Oromoo, addi bilisummaa Oromoo, KFO'n dhaqanii iddoo sadiitti hiramanii jennu nama miliyoonii tokko filataa jennu achi keessatti Adaamaa keessatti. Filachuu kan danda'u sabaaf sablammii hunda qabate. Okay? Adaamaa specifically kan istirateejii irratti hojjetamuu baate keessattuu magaala suburb kan jedhamu naannoo namni biraa baay'atu sun keessatti miliyoonii tokko filamaa jennu Jimma isaa ta'u Adaamaa. Miliyoonii sun keessaa kumni 400 sabaan biraa ta'u, kumni 600 Oromoo ta'u. Kumni 600 suni iddoo sadiitti amma for example ABO'n 350 isaa argatu, 400 isaa argatu. Yoo 400 argate malee
sabaaf sablammiin sun dhibbi arfan suni yoo akka jirutti paartiin biraatiif isa tokkummaa Itoophiyaatiif jedhu filame suni Oromoodhaaf rikumni 600 Oromoodhaaf yoo filaterre possibilitiin isaa haayidha. Akkumaan illee godhame haqqaan ta'allee ta'ame. Kanaafuu istirateejii magaalaa fi baadiyyaa keessatti godhatanii addaan ta'uutiin irra hin jiruuyidha. Ati deebistee raggaa isaanitti irra hin jiruudhiidha. Ani hin deebine. Interjecting godha. Interjecting godha. Tarii Dr. Moosisaan maatimaatikshaanii sababii ta'ee fi irra caalaa gara maatimaatiksii isaa irrattidha kan inni wannidhe. Ani gaaffii baay'ee rakkisaadha. Tokkoffaa akkam godhu jarri kun maal isaa walii galansa jedhu durayyuu elekshiniin kun hin ta'u waan duraan haasaa turedha. Biyya kana keessattuu elekshiniin hin ta'a. Yeroo itti ruling partiin EPP haa ta'u EPRDF Assuumii goona ma hin ta'uu Assuumii goona jennee hojjechaa jira dubbasa bira geenye waanan jedhuun qabaani. Siin kenna. Assuumii goona. Assuumii goona elekshiniin mataa jennee assuum goona. Gaaffii nati jalqaba kaastee Dr. Qadiidaan maadha waliigalteen jaarmolii Oromoo godhan kuni maal inni maal gochuudha barbaadansa jedhu sana. Xinnoo misconceptionii jira waa'ee waliigaltee jaarmaalee Oromoo. Maaliifii ummati Oromoo fedhii masaarraa ka'ee tokko ta'aa nutti kottaa inni jedhu suni jaalalarraa emotionirraa waan maddu malee politikaa keessatti namni ofumaa lafaa ka'ee tokko hin ta'u sababii tokko hin taaneefidha jaarmee adda addaa qabu. Jarri kun namooti jaarmee adda addaa uummatan kuni adda addummaa political programii sababii qabanii fi adda adda ta'anii jaarmaa mataa isaanii uummatanii tokkoffaa isa kan akka jirutti kabajuu fi qabna. Garuu jaarmaaleen kun hundumtuu sagantaa adda addaa qabaatan malee subjectiin isaanii galiin isaanii tokko uummata Oromoo sababii ta'ee fi Oromoo centric strategy baafachuu qabu jedhee immoo Oromoon irratti dhiibbaa gochuu danda'a. Haala akkasii keessatti walitti dhufeenyi akka gosa sadiitu jira. Tokko jaarmaaleen adda addaa allaayansii uummatu. Allaayansiin kun yeroo baay'ee wanni baay'ee stringii baay'ee hin qabu. Yeroo barbaaddetti eventii walirratti argamtaa, tumsaa tokko tokko waliif gootaa, public relations waliin hojjettaa. Yeroo barbaaddetti immoo dhiista. Inni allaayansii jedhama. Inni tokko immoo coalitionidha. Coalitioniin immoo akka amma jiru kanatti akka itti ABO'nii fi OFC'nii fi PBO'n godhaa jiran kanatti coalitionii uumanii sagalee isaanii walitti fidanii Oromiyaa irratti mootummaan Oromoo akka dhaabbatu gochuu. Sentariin isaas kana. Inni sadaffaan marjariidha. Marjariin hundumtuu dissolve ta'eetu jaarmiyaa tokko ta'a. Inni anybody namni tolchee waa'ee siyaasaa beeku marjarii expectii godha jedhee yaadu yeroo ammaa. Boela akkasitti hubatamaa jira. So ana amma akkan itti hubadhu waliigaltee jaarmiyaalee Oromoo kana ani akka coalitioniitti hubadha. Coalitionii maaliin haala amma baay'ee rakkisaa ta'aa jiru kana keessatti. Political power constellation yookaanis immoo hiriirraa humnoota siyaasaa biyya Itoophiyaa biyya Oromiyaa jira keessatti paartileen Oromiyaa keessatti electioniidhaaf deemanii mo'uudhaaf viable ta'an hierarchiidhaan tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa buulessa lammaffaa KFO nis jaarmiyaa turedha sadaffaan amma PBO kan boodarra dhufe kan jeneraal Gamaal Galchuuti. Hangi ta'e ummati fudhataa jira sababii ta'ee fi inni sochii godhaa jira sababii ta'ee fi humnoota kana sadanii viable kan ta'e jechuudha. Kanaaf egereen mootummaa Oromoo Oromiyaa keessatti uumuu waan dhaabbileen sadan kun godhan irratti hundaa'a. Kanaaf jarri kun akkamitti akka mootummaa Oromoo uuman irratti waliigaltee tokkorra ga'uu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf coalitionii isaan barbaachisaa jechuudha. Amma ani hin beeku isa kana isaantu achi hojjetaa maatii akkuma Dr. Moosisaan jedhe achitti hojjechuudhaan malu inni kun mircaa xaabiyaa jedhamu wajjin wal qabatee maas beezii jaarmiyaaleen qaba wajjin wal qabatee eenyutu immoo more strong holdii qaba isa jedhu wajjin wal qabatee yoo naannolee tokko tokko mircaa xaabiyaa tokko tokko yildii walii goona jedhanii isa kanatti eenyu godhaa kanatti eenyu godhaa seenan isaantu walii gala. Realitii lafarra jiru isaantu beeka. Gooliin maa inni bakka hundumaattuu sagaleen Oromoo paartiin Oromoo akka mo'u jechuudha. Yoommoo kun hin ta'u ta'e hundumtuu karaa hundumtuu
bakka election xaabiyaan jiru hundumaatti kaandideetii isaa fiil erga godhee booda achi keessaa jaarmiyaan mo'aa jechuudha. ABO mo'uu danda'a, KFO mo'uu danda'a, PBO mo'uu danda'a. Haala akkasii keessatti egaa bakka garaantiin hin jirretti amma shakkiin kan inni dhufu yoo sagaleen Oromoo out of 1 million voters kan Oromoo iddoo sadiitti PBO, KFO fi ABO yoo hirame EPP isheen jettu suni harka fudhachuu hin dandeessu isa jedhudha yaaddoon namaa. Isa kana warri on the ground jiran akkatti tolchan qabu jedhee yaada. Waliigalteen jedhu tokko sana kan jaarmanii irratti waliigaluudhaa qaban. Sanarra darbee jaarmeeleen yeroo electioniin dhufu waan isaan irratti waliigalan inni guddaan tokko immoo norm, values akkaataa itti walitti dubbatan. Electioniin biyya keenyatti biyya Afrikaa biyya baay'ee fragile ta'e turu Ameerikaa keessatti akkam isaan wal godhan argitu. Amma bedroomii walitti galaniitu abaluu achi ciistee akkasitti raftee abaluu wajjin ciiste jedhee yeroo itti maqaa wal balleessutti argina biyya Ameerikaa keessatti mataasaa. Bill Clinton waan isaan godhaa turan. Namicha Trump kana waan isaan wal godhaa turan. Personal ta'a jechuudha. Oromoon yoollee dibeetiin gara fuulduraatti dhufe election dibeetiin numa jiraata. Poolisiin koo kana fakkaata. Kanatu gaariidha Oromoodhaaf jedhee adda bilisummaa Oromoo perspektiivii isaa dhiyeeffata. KFO'nis hin dhiyeeffata. PBO'nis hin dhiyeeffata. Yeroo akkasii keessatti illee kaandideetsiin Oromoo akka noormii eeggatan. Code of conduct akka Oromootti safuullee waliigaluun qaama waliigaltee tokko ta'uu danda'a. Yoo kana ta'uudhaa baate poolitikaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Obbolaaniif obbolaaniyyuu waliin ilaallatan yeroo poolitikaa. Kaani waan wal makaa jiru tokko coalition governmentiin immoo electionii walii dhiisuudhaan utuu hin ta'in yookaanis immoo mirchaa xaabiyaa yillii walii gochuudhaan utuu hin ta'in yeroo baay'ee paartileen isaan coalitionii uumanii erga electioniin darbee sagalee isaanii walitti fidachuudhaan yoo tokko absolute majority argachuudhaan dadhabee yookaanis immoo two-third majority argachuudhaan dadhabee depending upon the constitution or the rules of the game humnooti Oromoo kun haa xiqqaatu isaa guddatu sagalee isaanii walitti fidaniitu Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo uumu. Gooliin inni guddaan isa kanadha jechuudha. Isa kana gochuun waan isaan rakkisu waan jiru natti hin fakkaatu. Technically waan amma Dr. Qadiiraa fi Dr. Moosisaan wal argiyuu gootanii waa'ee maatimaatiksii isaa Dr. Mararaa Guddinaa amma fakkeenyaaf tokkee kuttaa'ee bakka dhaloota isaati. Constituency isaati kun bakka inni itti filamudha. Namniyyuu bakka beekutti dhaqee achitti raanii godha. Tokkee kuttaa'ee Dr. Mararaan akka inni immoo dhibbatti akkasumatti beekuu dandeenya siisa hegemonic assumption. Kanaaf naannoo kana yildiin godhaaf yoo jedhe adda bilisummaa Oromoo or PBO'n it's legitimate. Assuming that ummati kun yoo maraate malee sababii itti EPP filu hin qabu jedhee yoo amane kana gochuu danda'a jechuudha. Anillee akkasitti namana. Biyya Oromoo keessatti haa turu biyya anywhere in Ethiopia EPP'n sababii inni filamuuf tokko illee hin jiru. There is no any reason EPP'n paartii miti. Kanaaf Oromiyaa keessattis bakkoota amma naftanyaan itti baay'atu. Isaan gargaaru jiraachuu danda'a. Adam, okay. Amma isinii ibsu kun absolutely workable dha. I know. Nan beeka sana. Adaamaatti, Asallaatti, Bishooftuutti, major garrison towns. Namoota adda bilisummaa Oromoo fi dhaaba Oromoo xireeffatantu jira. Isaan kana dhaabbileen Oromoo, ABO'n, KFO'n, PBO'n fi eliitiin Oromoo biyya keessa jiru kan akka gaariitti beeku. Waliigaltee kana keessatti dhibbatti isa kana assas godhanii istiraatejaayiz akka godhan dhibbatti nan amana kana. Garuu maatii isaa gadi baasanii waan nutti himaniifis hin qabanii beekuus hin qabnu hin beekus fageenyaan. Akka nuti barbaannu garuu kun dirqama isaaniiti jenna. Dr. Eeyyee kanarratti amantaan qabaasiin jechuu kooti. They are very well cognizant of this. Tole. Yaada xiqqoo dabalu. Okay, Dr. Moisaa. Zaki kan keeti miti? Nan dabalattee ture ko. Kan itti jette irratti waan gabaabaadha. Atiyyuu jetteen siin jedhe maaliifi naannoo kanin miisii godhanii ani moodeliin ani fudhadhe Naqamtee faa Amboo faa warra Oromoo dominated ta'anidha. Haa ta'utii warra akka Asallaa by the way Amboo mataan isaa election stage wanni constituency wanni qaba gara 40 moo 48 qaba.
Iddoo tokko duwwaa miti ammoo. Kanaaf bakka kanatti wal ta'uun isaanii actually critically ta'a. Actually EPP caalaayyuu jaarmiyaaleen Itoophiyaas dorgomuudhaaf deemu naannoo kanatti. Kanaaf warri naftanyoonni warri Oromoo lafarraa jibban kuni baay'een isaanii warruma kan jaarmiyaalee kana waan filataniif namoonni kuni jaarmiyaalee maqaa Itoophiyaatiin deeman haa ta'u yookaan yoo badellee EPP waan filatanii fi naannoo sabarbiitti mo'uu danda'u adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n kanaafuu walii dhiisuu danda'u qabu bakka sanatti sagaleen isaanii hiramuun akkuma Dr. Qadiidaan jedhee baay'ee miidha. Maaliif yoo sagaleen isaanii mul'ame lamaan isaanii iyyuu hin kufu kan darbu warra Amaaraa sana ta'a yookaan isinii dhiyeessa akkas yoo ta'e akkas ta'uu danda'an jedhee akkas godhuu jedhu har'a akka individualitti bitan isin gaafachaa jiru. Absolutely akkas ta'a. Kanaaf bakka kanatti tokkummaa walii gadhiisuun isaanii allaayansii uumuun isaanii karaa bifa fedheenuu haa ta'u kanarratti workout godhanii elekshinii kanatti deemuun isaanii baay'ee murteessaadha naannolee kana. Dirqama ta'uutu irra jira jechuudha. Isa jenne waan kana dhibbatti beeku jaarmoleen kun akkasittan amananii. Baatanii uummanni Oromoo maal gochuu ture jedhe dhiibuun duubaa puushii gochuun irra hin jiru Uummati Oromoo dirqamni isaa jaarmiyaa Oromoo filuudha. Uummati Oromootti kan himnu. Bakka jirtanitti. Dogoggorteetta jaarmiyaa Oromoo filuu duwwaa osoo hin ta'in jaarmiyaan Oromoo oggaa dogoggoranis akkasirraa itti himuudha. Maajooritiidha. Ani isaan arguu hin dandeenye suni uummanni Oromoo arguu ala baay'ee jira. Intelektuwaaliin akka kee kan akkas jiru kana intelektuwaalii baay'eetu jira jaarmiyaa keessa hin jirre isaanii puushii gochuutu irra jira. Maaltu fedhii ta'aa kan jedhudha. Beeku jaarmiyaan illee ani jechuudhumaaf hin gaafadhe malee isin ajjetan sirrii. Sirriidha. Himaa jirra nutis waan dhaabboleen kun gochuun isaaniif malu qaama uummata sana keessaa taanee himaa jirra. Waan gochuun isaaf malu ni beeku jennee amantaatti kennaa jirra. Ittis immoo himaa jirra gochuu akka qabani. Tokko akkuma jaallan dura jedhanii iddoo itti fakkeenyaaf Dr. Mararaan yookaan atichi immoo Jaldaawud mo'uu danda'utti KFO'n dhaquun yookaan PBO'n dhaquun isaaniifuu riisoorsi balleessuu malee bu'aan qabu. Maaliif akka moone beeku kasiluma. Kanaafuu kana istiraatajaayizii godhanii akka isaan itti deebanii nuyi as teenyeen argina isaan immoo keessa ta'anii argaa dhabu jedhee amantaan qabu. Kanarratti isaan isin hojjetu kan jedhu uummanni Oromoo isin eega nuti isin eegu. Garuu waa tokkotu jira. Amma akkuma Jaal Raggaasaan ibse sadarkaan itti paartiileen kun walitti dhufanii sagalee uummata Oromoo hunduma qabachuu danda'ani akka lamatu jira. Tokko akkama filannoo dura wanta walii galantu jira. Gara biraan immoo filannootti seenanii iddoo filannoon dhumee walitti dhufanii paartileen konstituushinii mu'an sana walitti fidatanii yerootti mootummaa uuman isin jiraataa jechuudha. Iddootti walii galuu dadhabanii hundumtuu irratti dorgomee mu'anii gaafa mootummaan filannoon darbe mootummaa ijaarrachuudhaaf walitti dhufanii ijaarrachuu danda'u jechuudha. Inni suni filannoo dura akka ta'uu fi filannoo booda akka ta'uu jechuudha. Filannoo dura etoo walii galanii filannootti deemanii moor irra filatamaa jechuudha. Maaliif edda filannoon darbee wanti ta'u waan hedduu jiraachuu ni mala waan ta'eedhaaf. Isa sana amma asirratti dubbachuun barbaadu waan tokko tokko uumamuu ni danda'a waan ta'eedhaaf etoo danda'ame filannoo dura waliin ta'anii iddootti walii dhiisan ani guutummaatti walii dhiisuu qabu jechuun hin ta'in iddootti istiraatajaayizii godhanii waliin addanatti waliin dorgomuurra etoo walii dhiisne bu'aa qaba jedhanii itti yaadanii godhanii filannootti seenanii isa booda mootummaa waliin mootummaa Oromoo darbees immoo mootummaa federaalaa haalatti ijaarrachuu danda'an yookaan uumuu danda'anii irratti akka hojjetan abdiin qaba. Ammallee dhaamsa keenya kan dabarsaa jirra jechuudha. Suni ta'uus qaba kan jedhu amantaa. Tole galatooma daawwattoota keenya keessummaan koo irraa Dr. Qostee Abdiisaa, Dr. Moossaa Aagaa fi Obbo Raggaasaa Waljirraati. Sagantaa keenya gara fixuutti jirra. Sagantaa keenya otoo hin fixiin hunda keessaniif ergaa uummata Oromootiif yoo qabaattan daqiiqaa tokkoon isinii kenna. Obbo Raggaasaa irraan calqaba.
Egaa dhaamsa ani qabu ka duraa dhimma amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru ummati Oromoo akkuma kana dura godhee miidhaan bakka tokkoo miidhaa isa tokkooti waan dhiyatti kibbatti ta'aa jiru biyya Oromoo guutummaatti illee nagaa hin qaboote iyyuu ka dhiyaaf kibbatti ta'aa jiru baay'ee suukanneessaadha kaaba dabalatee ummati Oromoo walii birmadhaa waan hamaatu ta'aa jira tokkummaa kee diiguudhaaf karaa mootummaa tokkummaa keessa dhumaa diiguudhaaf saganteeffamee kan asirratti duulamaa jirudha. Kana beekuu qabda. Inni kaan ummati Oromoo ammas filannoon kun yoo jiraate ni ta'a yoo ta'e waan lama hundi filadhaa. Namni filachuuf mirga qabu hundumtuu gabba'ee jaarmiyaa Oromoo kan isatti fakkaate filachuudhaaf of qopheessuu qaba. Inni kaan filannoon kun ammas ni ta'a yoo ta'e sagalee kee tikfadhu. Hanna sirratti qophaa'aa jiru akka kana duraa namni korojoo hatee halagaan dhufee akkas hin binnee fi sagalee kee kennadhu, sagalee kee tikfadhu, waliif birmadhaa, jaarmiyaaleen Oromoos akkasuma fedhii Oromoo fi iyya Oromoo kabajaa waan amma ta'aa jiru uummata Oromoof iyya riskii hundumaa fudhadhaa kanuman jedha. Galatoomii Dr. Moosisa. Galatoomii walumaa galatti uummata Oromootiif isaan waan amma Raggaasaan jedhe irra deebi'uun barbaadu ani itti dabaluu barbaadu haala amma lixa Oromiyaa irratti ta'u kana callistanii hin ilaalina. Fincilaa mootummaa gaafadhaa. Maaliif nutti duultu maaliif waraanni nutti duulamaa jedha. Nagaa kabachiisuudhaaf poolisiin hin ga'a, milishaan hin ga'a. Waraanni mootummaa waraanni sila daangaa eegu uummata nagaa irratti bobba'ee barattoota mana barumsaa dhaqan. Ijoollee durbaa Quraaniif laga seente gudeedu akka barbaade ajjeesuuf hidhuu hiraarsuu kana dhaabuu qaba. Yoo nuti hin birmannu ta'e eenyutu birmataaf jira kanaaf. Kanaafi ka'ii birmadhuun jedha. Jaarmiyaaleen siyaasaas immoo kana booda callisuu hin dandeessan. Kana booda uummata kana bira dhaabbachuu qabdu. Uummata kanaaf iyyachuu qabdu. Qophii karaa filannootiin itti gootan itti fufaa. Filannoon ta'us ta'uu baatus by the way akka amma deemu kanatti filannoo waan deemuun fakkaatu waan ta'uun fakkaatu. Kanaafuu mootummaadhaafis dhaamsa hin qaban. Dhaamsa ni qabu maa inni filannoon kun akka ta'uu barbaaddu yoo ta'e political solution itti kenna waan lixa Oromiyaa fi Gujii ta'aa jiru kan. Jecha Gujii fi Booranatti ta'aa jiru miti Tigraay wajjin innis immoo wal qabanii jiru. Isarrattis political solution itti kennuu danda'uu qabu. Otoo wal danqaan kun ija walitti babaasuun kun wal ajjeesuun kun otoo jiru yeroo gabaabduu hafte kana keessatti filannoon nagaadhaan xumuramee biyyattii kana gara nagaatti deemsina jedhanii abjootu yoo ta'e wallaaloodha. Kanaafi waraanni kun dhaabbachuudha qaba. Yoo kana hin gootan ta'e ofiifillee boolla qotaa jirtuun jedhan. Galatoomii. Tole, Dr. Conste. Galatoomii Dr. Qadiidaa sagantaa kana waan carraa kana nu kennitee fi egaa dhaamsa uummata Oromoof qabu jaallan warri kaanillee dhaamaniiru waan isaan dhaaman kanaanis dhaamsa kiyya. Itti dabalataan garuu waan jechuu barbaadu uummata Oromoodhaaf uummata Oromoo haga yoomitti mootummaan dhufaa darbu isin ajjeesa yookaan nu ajjeesa. Haga yoomitti dhalaga keenya barattee sadarkaa biyya isaaniif yookaan uummata isaaniif yookaan maatii isaaniif tajaajilan yeroo hunda hanqisaa jiraata. Haga yoomitti garbummaa kana ajjeefamuu kana hidhamuu kana ari'atamuu kana jala jiraan. Kanaaf uummanni Oromoof dhaamsi ani qabu hal tokko ciniinnatee hal tokko waan tokkummaadhaan gamtaadhaan ka'ee sirna nurratti ijaarame kana ofirraa darbannee bilisummaa keenya sirna dimokiraasii ijaarrannu isa kanarratti hojjechuu isa kanarratti waliin ka'uun barbaachisa. Isa sana uummataaf anniisa. Gaafa filannoon yoo jiraate filannoo sanaaf yoo geenye inni kun daandii itti waan nama jedhe kana galma geessatan. Yoo sunis hanqate uummanni Oromoo akkuma dheengadda mirga keessan haga
ishee amma argattan kana argattanit ittiin geessan kana borullee kanarra argachuu dandeessu waan ta'eef gamtaadhaan ka'aati uummata keessan ka dhiya jiru ka Boorana jiru ka Gujii jiru duukaa dhaabbachuudhaan mirga uummata keessanii mirga ijoollee keessanii tikfadhaa dhiiga ijoollee keessan dhangalaa'uu oolshaa kan jedhu waan jedhaa. Galatooma tole gaa daawwattoota keenya sagantaa keenya irraa kan asirratti finnaa gaa nuti si'an jennu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana akkuma keessummoonni koo jedhani political solutionii barbaachisaadha yeroo ammaa kana rakkoo amma jiru kana keessattuu Oromoo gidduutti mootummaan amma jiru kun Oromoo wajjin walii galu malee eessayyuu gahuu waan hin dandeenyeef rakkoo karaa lixaas karaa bahaa karaa Gujiis jiru political solutionii barbaaduu turre jira. Political solutionii fiduuf immoo security systemii amma jiru kanaan akka nuti irratti ilaallee nama baay'ee gaafannee warrum security keessa jiran illee nutti manitti security amma jiru kanaan political solutioniin dhufuu hin danda'u. Chaanalii ambiraa mootummaan Itoophiyaa keessattuu prime ministeriin chaanalii ambiraa barbaaduu turre jira keessattuu security'n false informationii isa biraan gahaa jiru. False waan hin jirre itti himamaa jira. Ammas anani shakku naannoo lixaatti naannoo Wallaggaatti kan hin taanetu itti himameetiin nama godhamaa jiru baay'eeyyuu natti fakkaata. Kanaafuu chaanalii adda addaa chaanalii dhugaarratti hundaa'e security dhugaarratti hundaa'e qabataniitiin uummata Oromoo wajjin nagaa uumuutu irra jira. Nagaan uummanni Oromoo too nagaan argatiin biyyi sun nagaa hin taatu. Kanaan dura waggaa tokkoof jechaan ture'anii Itoophiyaan jedhamtu kun iddoo sadiitti hiramuun isheen hin oolle akkanatti itti fufee kanarraa of eeguutu irra jira mootummaanii. Kanaafuu uummata Oromoo amma waraanni irratti baname rakkoon irratti ga'e kana nagaadhaan hiikee nagaadhaan gara filannootti deemu biyyuma Itoophiyaa amma isaan barbaadan sunillee jabeessuudhaaf nagaanyi Oromiyaa keessatti godhamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanuma gaafanna mootummaa amma sagantaan biraatti amma wal agarrutti nagaa ta'a halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniifis galatooma. Galatoomi Dr. Qadiida. Galatooma jaallan. Ayyee galatooma fayyaa.